Maal shaklak amma koppiliin godhaafi mukki gona. Okay. Amma tokko tokko maal jedhan yoo manni ho'e malee yoo manni ho'e malee Mube waa gaarii kaafte. yoo manni ho'e malee inni yaadnu jedhaa jiru attum mana ofiisaa. Yalla. Mube. Amma nama bakka tokko fanni na barbaadda qoy amma dindeemu fanni boo amma xixiqqii barbaada wallahi dubbii barbaachisaadha tokkummaa wal loluu dhufe naazansiisi tokkummaa na barbaadda Dubbadda. tokkummaa na taajomta Ana liitu. ay neetworkii miti koppiliinkii qabu manni kee koppiliinkii dhibba afurii digdamaan keessa Qabu jirta barbaadaayira. maal koppiliinkii kee dhibba afurii digdamni obboleesso Eeyyen sagaleen koo jiraate eeyyen. ayyee kokkee qab malee koppiliinkii kokkee qabi kaati hin galchin nama lamin qalamee maa fannifameen nufin wallaahi hin galchin sin dadhaba waan akka irratti ummata haasida mukarra taa'e muka ofitti muru ummanni kun obboleesso muka tol beekee muka ofitti mura ummatichi koppiliin godhi sheer godhi taaptaap godhi azeen bulle ashahadu allah ilaha illallah wa ashahadu anna muhammadan wa rasuluh jedhee xumuruu nan danda'a garuu yeroo achi irraa sana nama sodaachisa kalimaa rabbi barna maqaa rabbiitu waamamaa jira obboleesso maqaa nabiyyicha keenyaatu waamamaa jira yoo sun nama rifachiifne nan rifadhe Bar. amma garuu rifadhu Sumsani. Amma nama tokko ati shaadaa qabsiisuuf ulaagaa sin barbaachisu ati zimmi jetteeruma teessee dhuftee ol galtee shaadaa nama qabsiisee jettee kutta. Namni sun lamii shaadaa qabsiifama waamame jechuudha. Lamii. rabbi si haqa jechu wallaahi rabbi si haqa jechu ana qeequudhaaf la hawla walaa quwwata illaa billah Qoyme sheekan galfadha yoo sheekni hin danda'a jedhee bakka anuma dhiibna jechuudha. Lamuu nama shaadaa qabsiisaa deemna obboleessu. Zimmi jettee nagaa lafaa kaatee tartiiba isaan beektu. Akka nama geemii taphatutti taphattee deemtaa shaadaa rabbii. la hawla walaa Akka nama geemii kee taphataa jiru. wallaahi rabbi si haqa jechu hadhas nan qaba wallaahi ulaagaa mucayyoonnaa keessa naa ta'uu dide malee shahaadaa shamaraanan qaba garuu ulaagaa jabaan irra keesse Dhageeffadhu. Addi firnati kenna ajaa'ibee bar. Ustaaza meeqarra mataarra gadi teessee bar. Mataarra gadi teessee addi firnati. rabbi si haqa Bar isaanii jala namni jira. Ati wallaahi rabbi mataarra si gadi haqa teessee. jala keenya an sila qeesiin fakkaadha moo qeesiin ture moo maal feesbuukii taklaallan mubaarutu shahaadaa qabachiise sila amantaan koo islaama miti moo awwalee dhaqee amantaa kan biraa qabannaan anis waliin na fudhatee dhaqee moo mucaa waamicha mee kanaa goonaan didee taara beektu garuu keessaan yaa waaqayyo jedha tiktookii irraa sagalee qabee qabe yaa waaqayyo mucaa kana nan jaalladha Mube koy abaan keessa dammaa qabee maal tokko isaame anuu yoo shaadaa qabsiisee sallamiseera mucaa tokko fidee siin jettaba. Qabsiisee jira. akkas akkas Yoon baase. Viidiyoo isaa. Fidi shaadaa qabsiifte sana fidi. Fidi. Mubaarakati jifirnatiin amma kana ga'u qoy maa inni qoy. Jifirnatiin amma kana ga'uuti sheekota mataarra gatteessee aboo gurbicha kana ati hin qabsiifne kana nama biraa qabsiise gaafa sana argaa ture. Wallaahi arrabni kun ashaadaa dhiiruu na qabsiise. Ashaadaa qabsiisee akkaataa shirtii salaataa barsiisee. Abayyaa walitti qabee jechuudha. Ijoollee mucaan wallaggaatti bakkeetti rakkatee bakkee irra ture gargaarsiisee mana uffataa galchee amma kunoo salaatee gara rabbii deebi'ee jechuudha. Nama guddaa ta'ee jira. Obboleessoo shaadaa utuu si bira nuuf hin qabate obboleessoo. Wallaahi laatti mana qabsiise shaadaa. Amma eessa jira gurbichi? Abayyaa moolee jira. Amma Mubaarak qoy kan Mubaarak ittiin deebi'a. Mubaarak sheekota hunda isaa si jala nammanii taa'an ilaalaa mataarra. Obboleessoo qoy gurbicha kana maarra gurra kaayee. Nabiyyiin keenya maal jedhani? Nabiyyiin keenya beekaa miti isaan duraanii. Beekaa isin tima. Hin qaraane hin tamaarree barreessuun beekanu. Addunyaa kana nama miliyoona torba fayyaa bulchaa turan. Dhaggeeffatu sitti hima. Dubbii ati wallaalummaadhaan namatti taphattu fan sitti himaara beektaa? Musliimummaa namni qabatee amantii diinii rabbii barree akkaataa. Qoy amantii boo qoy ame ofirraan dubbadha bakka ofirraan dubbadha tokkummaa gaaffii keetii fi sheekota meeqa irratti dhiifte jedhe. Obboleessa koo ani ijoollummaadhumaa kaasee amma wanaatti akka diinal islaam Maayirri moobii gootana taa'u. golgalchaa akka diinal islaam ol jedhutti ana qofatu hin ta'in ulamaawota guguddaa gatiitti kaffalee rasuula keenyatu gatiitti kaffalee rasuula keenya jaallachuu nan jaalladhaa qofti jaalalan taatu karaa isaanii agarsiisuu islaamni namni ashhadu an laa ilaaha illallah
jedhee shahaadaa qabate guutuun gara shahaadaatti nama waamuudhaaf ulaagaa wayii barbaachisu tokko. Lammaffaa immoo geessa lammaffaa immoo Aboo sheekii jirtan ustaadni kana jalan jiru irra aboo ustaada sin barbaanna. Ustaadni sin barbaanna ergadhaa mubaarak hin ta'u inni shahaadaa qabsiise lamee qabsiifamu gurbaa waame. Hayi. Ustaadni hoo jala jiraattan jiran hin jedhaa kan natti maa kan mubaarakiin eenyu godhaa. Galchi abaddiiniin. Abaddiin galchi. Galchaa gurbicha. Aboo kenna ustaada wayitti sheer godhu ustaada beektu shahaadaa mubaarak edaan ta'u lamii qabsiifna. obboleesso tokkoffaa irratti shahaadaa qabachiise lammaffaa irratti immoo obboleettiin keenya tokko shahaadaa qabachuun barbaadettee ulaagaa siinnaan keessetu naan taane ulaagaa siinnaa keesse ulaagaa jabaadha ulaagicha irratti obboleettii koo shahaadaa qabachuudhaaf wanni si barbaachisu rabbitti amanuu geessanii rabbitti amanuudha ibiddarraa baraaramuudha kanaan achi ulaagaa kanaan kaayeen jennaan diddeenaan Hamzaa Hashim ajjala jira. Hamzaa Hashim ajjala jira. Hamzaa Hashim. Tokkuma dhaggeeffatu nama aliif hin beekne dhaggeeffatu hima al tokko beeknaa kenna mante. Oye amantiin hin deebiin amee dhisii mee sheeka barbaade miti nan fidaafi kunoo Hamzaa Hashim. Shahaadaa mubaarak jedhee qabsiisee la. Kunoo Hamzaa Hashim. Shahaadaa mubaarak jedhee qabsiisee irra deebi'amee qabsiifamuu mubaarak jedhan. Akka nama geemii taphatutti taphatee deeme bara akka nama geemii taphatutti. Sheekii لا حول ولا قوة إلا بالله. ulaagaa yoo shaadaan ulaagaan barbaachisu jedhan yoo ustaazni kuni ulaagaan shaadaan barbaachisu jedhani hayyeen nan fudhadhan. Gaafadhu kun. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hamzaa Hashim. Ijoollee waraabaa na ergaa. Ustaz Hamzaa Hashim shahaadaa qabachiisuu hin danda'u. Wanni edaa sun barre AI'n see dhugaadhuma mubaarak dhugaa shahaadaa qabachiifte namaati. Shahaadaa qabachiise. Eshi amma karaa gabaabaa hiikaa shahaadataynii naa himtaati. Ashhadu jechuun maal jechuudha? Qababte moo qababte? Ashhadu jechuun maal jechuudha? Namni waan beeku tokkotti nama waamuu qaba hiikaa isaa sirriitti. Si galee miti tokko tokkoon irra keessi waan kana hubannoodhaan ofii keetti qabattee hawaasa qabsiisuu qabda. Tokko tokko irra dhaqaa. Wayyaa dhaabaaka. Waraabaan jedhee waraabaa. Ustaaz Hamzaa ana nama muslima tokkoon miidiyaa irra baatanii hiikaa shahaadinii na gaafachuu sheemii isin qabu tokkoffaa. Isin malee isin warra areeda dheereffatee ol ba'e malee innis kabaja godhaddan akkanan komanne abbaan barbaadan. Isin warra areeda dheereffatee ol ba'e malee nu shahaadaa qabachiisuu hin dandeenyu jechuudha. Tokkoffaa. Ana nama umurii waggaa 30 meeqaatiin hiikaa shahaadaa dubbadhu jechuun wallahi diinii islaamin xiqqeessuudha. Amma akkas taatu gaa dhaggeeffadhu gaa. Abbaan mubaarak dhaggeeffadhu. Mubaarak diinal islaamaan hin beekne ke ilaa galaan. Sheeka gosa ustaaz Hamzaa kana dhiifama naa godhaati hin dhaga'u. Dhaga'u illee jiru gara fuulduraatti. Ulamaa nama xiqqeessu jalan deema. Mucaayidaa fidi. Mucaayidaa shahaadaa qabate fidi. Fidi mucaayidaa shahaadaa qabate. Deebisatti kasi gaafatan deebistuma. Hin deebisu wallahi hin deebisu. Akkamitti hiikaa shahaadaa barakkana jechuun hiikaa shahaadaan beektu jechuudha. Lakkiin nufu. Wallahi nufu. Wallahi. Mucaa shahaadaa qabsiifte nuuf hidhi shahaadaan hin ta'u ustaaz. Mubeen ta'u. Qabate. Hin ta'u. Akkamitti namni islaamaa tokko. Ustaaz nama shahaadaa waayigaa. Hayyo ustaaz gaafadha akkamis. Hin beeku haa jennu. Hiikaa shahaadaa hin beeku haa jennu. Ustaaz Hamzaan saahiba kiyya. Dhaggeeffadha. Ustaaz Hamzaan saahiba kiyya. Namni yeroo saahiba ta'u duniyaa irrattis ni gaafatama, akiraatti illee ni gaafatama. Hiikaa shahaadaa akkan hin beekne erga beekanii ummata fuulduratti gadi ba'anii nama ustaazaati na xiqqeessuun fiiganii dhufanii makiinaa isaaniitiin mubaarak hiikaa shahaadaa mee himi yoon hin beekne hiikaa shahaadaa kana jedhanii na barsiisuu moo miidiyaa irratti dhufanii hiikaa shahaadaa dubbadhu hin dubbadhu hin beeku hin baradhus. Bakka carraa kennaa nu dubbadha. Tokkuma carraa kennaa nan dubbadha carraa kennaa. Carraa kenni bakka ana dubbadhu carraa kennaa. Amma sun wallaalaa ta'e carraa kennaa amma. Subhanallah. Qoy ustaaz. Kerana bakka ustaazonni miidiyaa irratti dhuman jechuudha bakka. Miidiyaa irra malee ustaazni lafa kan jiru. Ustaaz na dhagaa dheengada kennaan. Qoy ga bubee qoy.
Ustaz ragaa dheengada kennaan ilaa san akka naare kan. Ummata keenya. Nagaafattee harkaan islaamaa nagaafattee harkaan islaamaa. Obbo Abuu dhaggeeffadhu. Ummata keenya. Dhaggeeffadhu dubbadha maal ta'u. Qoy. Mubaarak dhaggeeffadhu. Ashahadu jechuun afaan Arabiiti. Dhaggeeffadha. Jecha Quraanaati. Kalimaa Rabbiiti. Dhaggeeffadhaas. Ashahadu jechuun ragaan baa jechuudha. Namni afaan Arabaa Quraanaa miti. qoyaa mee callisaa mee tokko callisaa dhiifamaa hojjetu. Ashahadu jechuun ragaan baa jechuudha. Waan inni jala balleessaa. Dhageessanii ashahadu jechuun ragaan baha jechuudha. Yoon baranne gaafa ijoollummaa xiqqoo gaafa bismillaa jenne ashahadu Allah ilaaha rabbiin malee gabbaramaan hin jiru. Rabbiin malee gabbaramaan biraa jiru jechuudha. Laalaa ustaas. Kana Ahmadiin Yuusuf Timaa isin ammoo ulamaadha. Kana jechuun inni wal xiqqeessuudha. Namoota diina islaam nagarratti qabachuu dhufan xiqqeessuudha. Kanaaf jazaakallahu khairan. Ani hin beeku. Mubaarik al tokko dabalee naqan. Mubaarik al tokko dabalee naqan. Mubee. Ahmadiin isi Ahmadiinati. Al tokko naqan. Aji wal birataa yeeta abbaat. Kanaafu. Ustaz amma waan isinitti mamma ustaz itti waa'ee. Maayii gurbicha namoo biqiltuu deebisaa. Ustaz itti waa'ee Mubaarik. Dheengada keenya waan hojjete maani beektaa? Mucaan shahaadaa qabachiisedha. Eega Mubaarik. Barsiisaan ture tun fide tokko tokkoon hiikaa shahaadaas ta'e waan an jedhee Arabiin itti hime afaan Oromootiin ni dubbata. Amma sinii fida. Subhaanallah. Fidi. Ahmadiin deebisii fidi. Abba atillee waan barbaade jedhi. Jaahila. Atillee waa tokko hin beektu. Ati akka barbaade jedhi. Garuu inni beeka jedhamu qishnaa godhanii shahadaa dhumti nama islaama tokkoon. Ahmadiin galchee. Shahadaa jechuun maal jechuudha? Tokkummaa dhaggeeffadhu. Na xiqqeessaniiru. Tokkummaa. Wallaahi Rabbiin sodaadhaa carraa kenna. Maa kamiin dhageenya innoo nagaan jiru. Rabbiin sodaadhaa carraa kenna. Bakka carraa kenna dubbadha. Mubaarak dubbadhi haa dubbadhu. Eshi haa dubbadhu. Eshi. Danda'u ustaas. Asim. Anu ashaata qabsiisuu danda'u. Aboo yoo yaa Ahmadiin muitti qabdee tokko. Maaliin na Aboo kun hin dene callis. Muitti qabad. Maaliin na buusaa dhagima namaati miti. Muitti qabad jedha. Ho. Obboleessi ustaas dubbatu miyuutii godhadhu. Hin buusinaa Dara keenya waa tokko dubbadheen deema tokko. Mubaarak hin deemin. Mata keenya amantii islaamaa. Mubaarak hin deemin. Hin deemin Mubaarak. Shinaadhaan hin dhumne. Rasuulli keenya alayhi salaam isaan ergaan kallattiidhaan rabbiin biraatti bu'aa ture iyyuu anatu beeka hin jenne. Beekaan rabbiin qofa. Mubaarak baay'ee amanutti buuftaati. Dhageessanii anatu beeka hin jenne. Utuu nama wallaalaa ta'e an kafareera jechuudha. Dhageessanii utuu nama wallaalaa ta'e sababii ustaazansaa hadda kafareeraan. Akkanatti ijoolleen nurkaa kafarti. Yoo namni hin beekne iyyuu rasuulli rabbii isin hin jedhu. Rasuulli keenya alayhi salaatu salaam kan kallattiidhaan rabbiin ergamaa gaditti buusee ergaa itti buusee ajaje iyyuu ana beekan jenne takka waan beektan dabarsaa jedhan rasuulli keenya alayhi salaatu salaam. Jecha tokko yoo ta'e waan dhageessan waan beektan dabarsaa jedhan. Ankaleessa anumti shahaadaa qabachiisee namni saalfataa deema. Sidii galee anamma isa viidiyoon shamarranaa madhee gadhiisaa ture hunda dhaqaana jala laala. Lama bicha nambise innis hin kaa'u. Maaliif na wajjin hin deemu jechuudha. Rabbi naa qajeelchu. Rabbiin ni imaada nuu naa kennee jira. Edaanuu shahaadaa qabachiisuu nan danda'a taanaan manni koo mana shahaadaati. Garee shahaadaa jedheen baradhaa. Nam tokko nan dha'u. Ulamaan barbaadde gadi baatee warra dubbattes abbaan barbaade warra dubbatte dantaan qabuun. Rabbii walitti bu'ee. Abbaan barbaade jedhi Mubaarak hartee waan nu jala balleessita. Abbaan barbaade jedhe. Ustaazan ta'a. Kumma dhugaadha. Maaliif ganna buusa bulchaa kana gadi? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warreen karaa shahaadaa qabachuu barbaadan. Mubee. Sheekni walitti naaffisa waan ta'eef an shahaadaattan galee Gootillee akkas. dubartii walitti qabee hin caffarsiisu hin dannarsiisu karaa rabbii naa wayya shahaadaatti galeera tokkummaani hin beeku barachuuf isaan immoo galanii annan beeka ati hin beektu ana shahaadaa qabachiisa ati hin qabachiisini jedhan maal jedhe Mubee. shahadu jechuun humti maali jedhan إخلاص يكون دماء من خير أنزل قيامي إخلاص دماء لجدنا قبل أستاذ أنزل ما إخلاص يكون إيش نعم تاج لما قصت ما ترى نونجا إيه كمبارك إخلاص يكون بيكوسان ترى نونجا هي كساو دي سبب إخلاص
Ikhlaasni maa inni? yaa rabbi Deebii keessa. Dubbadhaa. ustaad deebisaa fi bakka ustaad deebisaa fi Ikhlaasni maali jedhi ustaad. gaafa. Ustaazan gadu baddaa dogortanii Qoricha jinnootaa akka hedduu. Qoricha jinnootaa mubaarakii agarsiisu. Obboleessoo. Amma dubbadhaa ustaad. Jinniin nama keessaa yeroo ba'e namicha baasutti akka galu ragaa godheen viidiyoo qopheeffadhee kee irratti hojjechuu dhisi. Jinnii qabu isaanumti. Jinnii yeroo dhahamee nama keessaa ba'e namatti seena. Isaanitti seeneera. Ikhlaasa barbaachisa. Ilaa mubee amma nu dhaga'i gaa. Mubee amma nu dhaga'i. Mubee. Rasuulli keenya alayhi salaatu wasalaam Mubee. waan hin beekne Maal inni barsiisaa jetta? ta'an malee yoo hin beekne iyyuu ulamaa'iin Dubaay keessa jiran Ustaaz Ahmad jiru isaaniin jiru. Maaliifin garagalchaa Nama danuu jiru. Daadaa Nama alii fi al tokko tokkummaa dabalee Shaadaa kana qabsiiften ta'u. Daadaa qaba Aboo ciisuu kee sirrii ta'e kee kana Shaadaa dhabu gocha kana godhasa keenya. ta'uu Rabbi isaa akka jechu akkas Bili gurbaan ta'u. Islaama fakkaatu. Ta'u. Islaama fakkaachuun kee immoo mudawwaraa fi qoy tokkummaa. Islaama fakkaachuun kee waan sheekonni na gorsan dubbataara. Islaama fakkaachuun kee mudawwaraa fi amaamaa qofa ta'in keessoon keessa waa qabaachuu qaba. Qaray salaata kee jabeeffadhu. Kana dogoggorte sirreeffadhu jedhama malee gadi ba'amee bakka namni meeqa jirutti mucaanan shahaadaa qabachiise illee xiqqeessaana jalatti. Mubaarak irratti qabadha jedhee rabbi tumaa ergaan riskii. Namni keenya riskii kan inni beeku fooni. Qoyee amadinan deema ofii. Namni kan inni beeku fooni. Foon nyaachuu riskii. Shiroo nyaachuu biddeen nyaachuu birrii argachuu. Ustaazan dalagee mucaa nama alii fi hin beekne nama Kan deemne rakaas. Yeroo gaarii qabaadhaa. Namoonni shahaadaa qabachuu barbaadan. Khaalida Boonaa Galchaati. Galcheera. Dhaggeeffadhaa. Mubee. Shaadaa Nama adii ustaazonni hin shaadaa beekne. ta'e qabsiifte mormaa jiru. Shaadaa nama qabsiifte Shaadaa shaadaa qabatu. Mubee. Yaa Ahmadi bakka kan deema ati dubbadhu. Amadi callis. Ahmadi ati dubbadhu kan deema. Calluma irraan jiraatu. Sibuum. Wallahi sibuum na Amadin. Callis. Sibuum na wallahi. Mubee amma ustaazni hundi si mormaa jiran shaadaati qabsiiften ta'uu jedhaa jiru. Fili gurbaan shaadaa qabatu. Ayyee Ustaaz Khalidi. Ustaaz Amdaa dubbachiisa hommon taa'e. Kun Ustaaz Khalidi. Hin dubbachiisu. Galchaa galchaa. Gaafadhu tokkee Khalid gaafadhu. Ustaaz Amdaan akkamittiin dubbatu ree carraa qabaa bar mubee maal taate yaa dubbatu. Ikhlaasa jechuun hundi maali hin jedhe akka Ustaazaatti. Ikhlaasumti maali? Qoy kasiifa deebisu akkamiin sii deebisa too atooti ittiin hin geessu akkamiin sii deebisa qoy atoo argatti qabda. Amma ustaaz ilaa waa tokko dubbadha akkanii Khaalidiin galchaa abaa keesseeraa qabu. Ustaazan Khaalid keesseeraa gaayis. mucaa kana anaataa shaadaa qabsiise. Ana Ustaaz Hamzaan na sollomanii barreen gaddaa na sollomanii dhiifamanii gaafatan ana kan dhiifamni hin jiru. Warra dhiifamni hin godhamneef keessaa tokko Ustaaz Hamzaadha. Ana nama shahaadaa qabatee rabbiin sodaa rabbiiti waamee dhiisee jiraataa jiru. Ustaaz Hamzaan hin baqqaatuudhaan jedha fuuldura keessatti waraabadhaa kanaafan jedhe. Dhageessanii amma namoota ustaaza jedhaman malee nu shabaabni rabbi irraa waadanuu eeggataa jirru hajirii argachuu qabnu jechuudha. Namni dirqama dhageessanii dirqama islaamummaan keenya mallattoo gaaffii keessa gallee jirra. Eenyuun biratti jala kanaa biratti jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam dubbachuu dandeenya xiqqoosi. Masha Allah tabarakallah. Wanta jechuu barbaade amma yeroo kanatti namoonni nama shahaadaa qabsiisan baay'achuu qabaayyuu. Waalaikum salaam yeroo tokkitti adaraa carraanaa kennaa rabbii jedhaati waan mubaarik. Ustaazni kun dubbatu yeroo tokkitti waan isinitti Haalli sigaa ustaazni dubbachuu dhowwutan kaa? Sana dubbatan horitaa. Xiqqoosii carraanaa kennaati. Wanti nu barbaachisu wanti nuti ittiin boonnu tokkoon namni dachiirra deemu nama shahaadaa qabsiisuu qaba. Namni muslima tahee ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jedhee itti amanee jiru hundi isaatuuyyuu yoo nama tokko shahaadaa qabsiise wallaahi waan nama boonsuudha. Waan islaamni ittiin mataa wal qabatudha. Waan islaamummaan ittiin ol kahuudha jechuudha. Maaliif jennaan namni tokko nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam li'an yahdiya allahu bika rajulan waahidan khayrun laka min humrin na'am jedhan. Rabbiin sababaa kan keetiin nama tokko qajeelchuutu gaala diimaa saddaqachuu irra caalaa jedhan. Gaala diimaa jechuun akka araba biratti horii keessaa horii guddaadha. Horii jabaadha. Waan araboonni ittiin dhaadatanidha. Waan araboota biratti guddaadha jechuun. Gaala qiimaansaa guddaa kana gatii isaa qaalii kana saddaqachuu irra nama tokko qajeelchuutu
caalaa jedha rabbiin biratti. Kanaafuu jennaan inshaallah manni mubaarik mana shahaadaa ta'uu qabaayyuu. Maaliif jennaan namni beekaa wallaalaan qabu namni tokko shahaadaa qabsiisuudhaaf ofii isaatii amanee jennaan. Ustaas Khalid waa sin gaafadhu gidduu. Tokkummaa anaa wajjin haasa'an jirtu. Anaa wajjin haasa'an jirtu. Tokkummaa naaf. Mubaarak maal taate gaafin gaafadhu. Anaa wajjin haasa'an jirtu. Ustaazaa wajjin ibsuuta jedhu. Tokkoffaa nu islaama Ustaaz Khalid yoon dogoggore diqqa shahaadaa kan isarratti intali tokkos kan naa dhufte jirti shahaadaa qabachuu keessaan na gorfadhaa ustaaza kiyya lakkoofsa keessan naa kennaa barakallahu fiikum. Jahannamni kan inni irraa qabatu haafizal quraanii irra tokkoffaa kan jahannamni irraa ibiddi jahannamaatti hin qabatu haafizal quraanii irraa eegala. Sana booddee dhagaadha. Beektaa kana mataa baay'ee qabattaa. Anatu beekaa. Ana malee namni waan beeku jedhee qilee seenaa haafizal quraanii obboleessu. Daawaa sitti godha sumatu daawaa si barbaachisa. Shakla jala ustaz dubbadha. Okay galatoomaa. Waan gaafadha ustaaz Khalidin waa gaafadha. Ani ustaaz Hamzaayis ustaaz Khalidin gidduutti waa gaafachuun barbaada jaruma lachuu jechuudha. Jarri lachuu quraanuma rabbii qomaa qaban. Wanta addaa miti waanuma tokko qomaa qabu hundi keenya iyyuu islaamummaa qabna miti ree. Ustaaz dhagaa jirtu miti. Anillee an nagaan jiraan Khalidinaan jedhiyan ustaaz illee miti nagaafadhu rakkoon qabu. Yaa rakkoon qabu Khalidis nan jedha rakkoon qabu yeroo kabaja waan ta'eef amma kana waan rakkoo qabu miti. Shaadaan ulaagaan barbaadu gaaffiidhuma jechuun shaadaan nama kiristaana tokko gara musliimaatti deebisuu fi ulaagaan na barbaachisu hin jiru jechuun Allah ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah qofaan nama jedhu yoon ta'e rakkoon qabu jechuun ulaagaan barbaachisu. Okay, ulaagaan ni jira. Ulaagaan si barbaachisu ofii kan keetiin muslima ta'uudhaati. Bas. Ofii kan keetiin nama muslimaa taanaan ofii kan keetiin nama rabbitti amane taanaan nama tokko islaama gochuudhaaf shahaadaa qabsiisuudhaaf ulaagaan biraan jiru. Ofii kan keetii dura rabbitti amanuudha. Rabbitti amantee jennaan beekumsa qabaattee dhiistee nama tokko shahaadaa qabsiisuun wanti si dhorku tokko illee hin jiru. Abii Bakri Siddiq radiyallahu anhu gaafa amanee jedhu achii gabahee sahaabota meeqa shahaadaa qabsiise warruma ashara al-mubashiruunaa keessaa iyyuu nama 6 jechuudha. Nama 6. Amma amanee dhiheenyuma jechuudha. Wanta akka islaamummaa keessatti namni tokko ofii isaatii amannaan ofii isaatii rabbitti amanee jennaan nama tokko gara islaamummaa fiduudhaaf wanti tokko illee wanti isa dhorku hin jiru. Maaliif jennaan diiniin keenya diinii hundayyuu wal qixxeetti ilaaluudha. Namni tokko kan itti rabbiin biratti madaalamu taqwaa qabaachuudha rabbiin biratti jechuudha. Seegalaa namni tokko nama tokko gara islaamaatti fiduudhaaf ofii kan keetii muslima taanaan shahaadaa qabsiisuu wanti tokko wanti isa dhorku hin jiru. Tokkummaatti shahaadaa qabsiisi. Abdii Muusaa Galchaadha. Muhammadatti illee shahaadaa qabsiisi. Hundi keessanuu shahaadaa qabsiisaa warri as jira jirtan maashaallah barakallahu fiikum isinirraa gammanna isinirraa jaallanna rabbiin illee isinirraa jaallata. Nama tokko gara islaamummaatti ibsitanii fi waa islaamummaa kana bareeduma isaa ibsitanii fi miidhagina islaamummaa kana ibsitanii fi nama tokko fedhii isaatiin akka inni gara islaamummaa fidu godhaa hundi keessan maashaallah wallahi ajrii guddaa argattan rabbiin biratti jechuudha. Obboleessa keenya ustaaz nuun hin jedhin jettanii gaa dhiifama nuu godhaatti obboleessa koo siniin jedhaa obboleessa koo ana nama baakoo masgiida ijaare rabbiin anaaf isaana jedhu mana quraanaa ijaare ijoolleen keessatti karaa turte manni guumaan guutuun hin beekaa yoon sheekan leen taane sheeka jalattan guddadhe ol ba'anii miidiyaa irratti mucaan qeeqa kaasee mucaan wallaalaan qeeqa kaafnaan namni ustaazaa gadi ba'anii namni atti dhiyaatan namni hokkeena qabuu danda'anu mana dhufanne gorsuu danda'anu yoon dogoggore illee akkasitti na xiqqeessanii nama irratti kolfisiisanii shahaadaadhum diikaasaa maali naan jedhanii ana nama ibiddarraa nama tokko baraare natti dawwalamee mubaarak irratti shahaadaa qabadha jedhe ni dandeessaa jennaan jedhee fidadhee akka nama tokkootti shahaadaa qabachiisee ibiddarraa baraare namni tokko akkan nagayeetti akkan beekutti obboleessa koo Khalid akkan nagayeetti rasuulli keenya alayhi salaatu wasalaam waan beektan dabarsan an faatihaa yoon beekee dirqama quraana fixuu miti. An faatihaa yoon beeke nama faatihaa hin beekne tokko barsiisuu dirqama qabaan akkan beekutti jechuudha. Yoo shari'aan qayyaramee jiraate nuu himaa faatihaa irraa yoon beeke dabarsee himuun qabaan dabarsee barsiisuun qabaan irraa gaafatama. Mubee dhaggeeffadhu rabbii sodaadhu carraadhaa gahee mubee waan natti balleessite. Ustaaz Abdoo Hawaa jedhaa Ustaaz Hamzaan illee dhaggeeffadhaa. Dheengadda kennaan akkuma kanaa isiin ana naman qaraan hin aseeti ati wallaalaa dhanaan jette amma koo akkati hin beekne nan beekaatii garuu waan qareeraatti. Arkaana imaanaa arkaana salaataa fi arkaana islaamaa na gaafatte.
Inoriin yan. Suuta jedhee namni kun quraana qara jennaan arfiif na qabuu danda'a namni kun booda an diina daduu qaba kanuma muu diinatti qabattee dhaqeen ta kaasee qara'eef inoriin jechuudha. Arkaana Islaamaatti mee arkaana imanaatti mee jechuudha. Kennaan kun bakkeessa jirti. Inoriin jechuudha. Maaliif na gaafachuu dandeessi beekuu koo baruu qabdi. Ustaaz Hamzaatti gaafannaani maaltu si maraacha deebisuudha. Laa ilaaha illa shahaadu jechuun akkana jechuudha. Nan zolloomame laa. Qoyka. Nan zolloomame jedhaa Mubaarak. Eeyyee wallaahi nan zolloomame. Keessa jirti bar. Nan zolloomame. Way. Lafa dhaggeeffadhu Abu Muwaazii sitti hima. Abu Muwaaz Mubaarak naan jedheen jedheen. Sin barbaada naan jedheen na dhaggeeffadhu. Toleen jedheen. Feesbuukii isaaniitiin nutti ergan liinkii anaaf asliitti nasriitti biyya. Manuma teenyee walitti galle quraana qaraa nuun jedhan. Waan been nurraa qaraane si galee qalbii nu hin cabsine. Nu wallaalaadha. Si galee awwallaalaadha beekaadhaan jenneen. Wallaahi sheekaa miti yan. Garuu akkuma wallaaluma kootiitti kayriinaa dhufe tokko of hin dabarsu jedhee nafsi yaakoo dadhabee shahaadaa qabachiise. Yoo ustaazonni hin ta'u jedhan illee keessaan dhufanii yaa Mubaarak hin ta'u jedhanii na gorsuu malee ummata kumaatama fuulduratti wal salphisuun si galee keessattuu namni ustaazni tokko yoo namni wallaale nama barsiisa malee naman qeequ dhimma shahaadaa kana irratti shahaadaa dhumte jechuun maal jechuudha naan jechuun anaaf nama shahaadaa qabatee jiraataa jiru tokko xiqqeessuu fakkaatee natti mul'ateera na xiqqeessaniiru na zollomaniiru dhumattee dubbi dhugaanuman ija jetti maalaan as qabii achi na qabiin beekuun zulmii guddaan irratti raawwate. Qoy kaayyee maaliif jedhanii isaan immoo gaafanna kasaan dabareen arganne ati naasayinaa itteeni bar. Bari isaan akka quraanii bar. Okii charchii dhaqunaa argani saahiba amma wal argine waliin salaataa turre akkasittan beeka akkan diinan islaamin jaaladhu tarii quba qabu ta'a. Har'ammoo diimuu isaanii agalchaa modiitarri. Yoo charchii anaa dhaqunaa argani naaf himan akkamitti na gaafachuu danda'an hiriyaan koo kaleessa hiriyaa waliin jenne maaliif nan barsiisu. Akkamiirree? Akkamiin dubbatu reetu ittiin ga'an jirtu saraa kennaafiin jirtu si galee an gaafiin isaanii naa ta'eera yoo danda'aman akka isaan si gaafatan nan eeyyamu gaafii gaafatan akka taasisu. Yoo namni gara diinan islaamitti jabeeffate inni naafa sheexan si keessaa kanaa saaru sheexaan. Isaanii sheexana jechuun barbaade. Sheexanatti naafe si keessaa. Abuurri dhaaboo. Abuurri baari kana waan ta'e gubee obsi ustaaz qoricha jinnii si agarsiisaa jiru. Tokkee abdiin agashii. Modiitarri galchaa abdiin jedha. Gara goone assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundaafuu jazaan kan rabbiiti. Shahaadaa qaba sagantaa shahaadaa qaba. Sagantaa shahaadaa qaba bolesso. Haasayaati. Mubee siifa deebisan gawaanatti jetteen. Waa tokko wanta hin jedhin jiru ani. Maa dubbatu jettaan. Ani islaama shahaadaa irratti agarate. Ishi kanaafan siin jedhee jedhanu. Waa wayyaa amantaa biraarraa hin dhumne. Amantaa biraarraa hin dhumne. Si galee nan xiqqaadhee bakka xiqqaadhe kana wantan taa'ee dhaggeeffadhu tokkittiin hin jiru. Maaliif? Warra nama barsiisu miti. Wanta nama barsiisu. Mubee dubbatanii maal taate jecha. Nama xiqqeessu malee. Bara Hamzaan bara Hafizal Quraanii bara Hamzaan matuma isaatti. Nama Quraana uffatee bara Quraana jiru soddoma sabbuu isaa qabu bara Hamzaan jahannamnuu kanaaf warra Hafizal Quraanii irraa eegalame. Dhageessee nam beekaa ana malee namni waa beeku hin jiru jedhan. Akkaataa qaba Mubee akkaataa qaba. Tokkummaa baay'ee obsinee baay'ee carraasinii kennine of kabaja amma carraana kennaan dubbadhaan. Baay'ee waa meeqa isinii kennine ani isinii kennuu barbaadaa. Kanas. Ani isinii kennuu barbaadaa Mubaaraktuu na jee. Ulfaadhu galatoom jazaakallahu khairan. Tokkoffaa namni shahaadaa nama qabsiisuu qabu nama sirbuu miti nama shaffaruu miti nama arrabsuu miti namni nama shahaadaa nama qabsiisuu qabu. Namni nama tokko yeroo shahaadaa qabsiisu nama gartee sigalee sunnaan irraa mul'atu sigalee nama waan gaarii dubbatu sigalee nama hawaasa fakkeenya ta'u mucaa tokkotu jedhan nama wayii shahaadaa qabsiisee ka'ee inni shahaadaa qabsiise suni nama diinti cimara nama qarawuu nama salaatu nama soomanuu nama gartee khayrii garaagaraatti hirmaatu tokkummoo hiriyaasa shahaadaa qabsiisee inni shahaadaa qabsiise suni salaatu jennaan inni nama gartee shahaadaa isa qabsiisee kan salaatu kuni aboo shahaadaa na qabsiifte kun natti ulfaate akka shahaadaa ebeluu isaa na qabsiisi. Sheekiin isa sanaa suni shahaadaa qabsiisee kee ofiisaatiin sagadu quraanaan qara'u ani inni kan keetii kun natti ulfaatee dheenjan. Namni shahaadaa nama qabsiisu jalqaba irratti qudwaa namaa ta'uu qaba. Hidhan namaa ta'uu qaba. Tokkoffaa obboleessi Mubaarakii rabbi ajri isaa kafalu qabsiisee miti gaafii gaafadheen.
namni gartee shahaadaa nama qabsiisu tokko hiikaa isaa beekuun dirqama. Maana hiikaa shahaadaatanii jechuudha. Ashhadu jechuun maaliin jedheen sukkaara dhibba galee ka'ee utaalee aari maa aaruun obboleessi mubaarak maaliif haaramaa? Maa akkana jedhu nutti himu? Maa obboleessi kee ni miti jedhu? Maa kana keessa wanni nama aarsu jira? obboleessummaa yoo jiraate keessa. Fixatan bubee harkatti qabicha bubee harkatti waa qabdan woy masaanuu keessatti moo woy rabbi Wallahi tokkummaa nageessaan wallahi lazim an namni shahaada nama qabsiisu jara akka husuu kana warra eeyyama qabu jira. An amma shahaada nama qabsiisu beekam yeroo baay'ee maaliif jara akka khaalid kana warra gartee akka ustaaza warra kana jara akka ustaaz faran kana dabarsee kan. Ayyee erga wal filattanii gaa mucaan amma maal wayyanee. Hatumuru. Tokkummaa. Mucaan kaleessa shahaadaa qabateen bakka jechuudha. maa mubaarak maaliif qoy mubaarak Mana baradhee naqee mucaadhaani nagaatti jedhaani shahaadaa qabate isuu gorgan taane mucaan nadhaan nagaatti jedheen ustaazna jira mucaadhaan sol biraa galee haqan narraan qabaatu bubee itti gaafatamaan ustaazaa isaati nama arrabsu naan jedhani lakkiin hin callisu bakka mana baradhaasaa namni nama arrabsu naan jedhan an guyyaa tokko nama arrabsini arrafamee iyyuu liqimseen taa'aa jira tokko jedha aan nama arrabseen beekuan tokko. Mubee nama shahaadaa nama qabsiisutu yakka seera anaan jedhani simiti mubee akka nama nama arrabse zulmii kan biraa wallahi zulmii kan biraa narratti deeme Tokkummaa. waan warri dhageessa waan sheekota warri jedhaman tiktookii irraa hojjechuu qaban hojjetaa jirra ragaan ofitti jara baasaan dhaqee bira galee waan sheekoliin hojjechuu qaban hojjetaa jirraan siin jedhaman. Mubee waan sheekoliin hojjechuu qaban silaa jannitoo irra caalaan jara asirra taa'anii daawaa himuu malee hojiidhaan nu agarsiisaa hin jiran waan silaa hojjechuu qaban duniyaatti goran. Yoo warri waan ta'eerra. Mubee nama meeqa ustaaz Hamzaan waan daawaa jedhamutu jira. nama rakkatee isaanitti mate 100 natti ergaa turre ustaaz Hamzaan ammaal yeroo san nama rakkate maaliif natti ergaa turan bilbila koo kennan. Takka tokkummaa ustaaz Faraaniin galchi tokko barreessaa jiru. Ustaaz Faraaniin tokko barreessaa jiru garee shahaadaa kan jedhu galchi ishee. Aboo ustaaz Faraaniin galchaa moodiitarii maal taatan galchaa moodiitarii. Warri moodiitarii. Garee shahaadaa Garee galcha. shahaadaa kan. Qonan galcha. Mubee Ustaaz Faraan meemee abaaboo darbadhaa ustaaz Barakallahu fiikum. Ilaa awwaan sitti hima mubee. Hamzaan kan inni jedhee daawaa waan jedhamutu jira waan uummata musliimaa kanattis ta'e uummatatti daawaa gootu akka inni irraa qajeeluuf hunda si qofa miti bara. Ustaaz Faraan gachi deegaana Ustaaz Faraan maal jedha kaawwii isaanii. Kun daawaa godhaan jiru. Ati atti miniti erga ustaaza waan ta'e ustaazni natti himanu tokkummaa afaan kee qabadha. Garee shahaadaa galchi. Eenyutu bu'e? Hamzaa deebis. Hamzaa deebis. Ayyee garee shahaadaa dhufanii ustaaza keenya assalaamu alaikum. Hamzaa eenyutu buuse? Dhugarsaa nu qajeelfadhaa. Mee callisi tokkummaa mee manni kan keetiin beenna. Hamzaa deebis ishinan callisaati. Ustaaz Hamzaa deebis ishinan callisaati. Ijoon modii sarrii deebisa. Wallaahi summa wallaahi ani hin buufne. Ati hin buufne no. Ilaamu Hamzaan dhaggeeffadhu. Ustaaz irratti illee ni yinu. Atamma waa'ee ustaaz Hamzaa dhiisiiti. Dhaggeeffataa turani ustaazni Farhaan mee calluma hidhi rabbii soraadhuu tokkummaa. Adubbatan. Eeqa tokko kenniif. Ishi dhaggeeffadhu mubee waa tokkitti sitti hima satamtaa waan hin taanetti fudhataa jirtu sitti hima. Ila daawaan namatti gaafa godhamu jara kana bira taa'eni namuma hundatti himama. Kan isaan jedhaa jiranu akka walii galaatti himaa jiran malee nama rabsitaa. Dhimma koorra dhaabatanii namni shahaadaa nama qabachiisuu qabu, nama rabsu ta'uu qabu, nama sirbu ta'uu qabu, nama maalii ta'uu qabu. Anuu jalqaba dubbadhe yoo rabbi naa fadhiisu malee dhugaadha ijoollee hojii footoo na ka'a ammadheen footoo ka'a waan akkas akkasiitu na daangeesse malee ni'imaada nu rabbi narra kaa'ee jira jedheen jalqabe yeroon jalqabu ijoollee na sobe ni'imaada nu rabbi naa kenne garuu ijoollee ajnabiyyaa kan qabuun dhawwame hojii dhaabadhee ammadheen footoo ka'e waan akkas akkasiitu dubbadheera. Aniyya kee dhagaa ustaaz Farhaan ustaaz tokko carraa kennaa gaayis. Kunoo garee shahaadaa warri gatiitti kafalee hadha ga'e asirratti tookii irratti adubbatan hin dhiibna keessaa baana kanas. An dhiisee rabbu. Baarkii rabbi si haa qajeelchu mubee. Ustaaz dubbadhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة دبتشو مالا كاسوفتني ما تكنا نقول لي واي شهادة ويشان كوبا كبا مالي ما نلاقيني. يوي فانا قوتا مالي أيه وانا نرجو كم سنتين ما. أيه فاذا كينيا بعدنا مالي بتمتاتي بولسو. أتبر. أنا أقول إمتى تاني ما كاكاي تقولت. أستاذ كينيا فرحان. بعدنا كانوا تاني. Koi tani ma. Kami sirra kamu ustaz timat dah opse mube opse ni mat tabo dia durara ni ma. Dubbadhu ishee laafuna.
لا إله إلا الله محمد رسول الله بوليسك يوم سرب بفسي فكنه لا أستاذ فرام واتو كتجرا مبيت دا كم أنا ما جيمي تبى توتي شادا وين نمك أبسيسه أنا شو معنى يما على فيسبوك يرتنو متنسى يعني إنهم تيجوا شادا كبتيرا وفي يرينغا فدين كان يجوا إني سلامة متي يجوا بربادة متي نينوم بيكا إني يو كاني شادا كبر نيجوا بربادة متي أرجو ما كيسة دبر سو بربادة تاني كانوا مرة كه مبين أكو ما في قارو مرة كه أكو ما نما جيمي تبى تاجروتي شادا غرباتو كو قبسيس شادا قبسيسو ما شاء الله رب الرجالتو شادا قبسيس يعني مو شادا كوني مو بولاغا بربادا ati fiigaa ta'e qabsiifte ulaagaa ishaadaa isa akkaataa qabaachuu qaba ustaazota meeqa si jala taa'ee si dhaggeeffataa jira maal ustaazota cirraa kennitee shaadaan qabsiiftu ati immoo ulaagaan ishaadaa maal ulaagaan qabu shaadaan jedheen anaasa gaafataa jiru ustaazam zaayis itti naaguuti hiikumti laa ilaaha ashhaadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah jechuun maal jechuudha jedhanii gaafa gaafatan lole jechuudha ustaazam zaanii nama islaamummaan irraa urgaa'u nama jechuun gaarummaa waa hedduu wal qabsiisanii dubbatan namni akkasii shaadaa qabsiisuu qaba malee asiin sirbaa asiin namaan lolaa asiin waan hin taane dubbataa asiin shaadaa yoo qabsiise jedhanii fakkeenya nama fudhatanii dubbatan oo dhageessaniitu ta'e kan ustaazamzaa jechuudha. Mubaarik immoo lakkiinumaan qabsiisaan wa danda'amaa jedhe an gaaffiin kun asitti shaadaan ulaagaan qabu ka jedhe kaalidillee dubbateera asiinis kanumatti dheeressaati Mubaarik waan dubbate dubbatu nan gaggabaabsa waan ta'eef deebii kanuma irratti nuuf kennaa Mubaarik immoo waa itti dabalatu gaggabaabsuun barbaade beekaadhu. Ayyee ustaaza keenya yeroo keessanii fudhannu mucaa tokkotu Mubaarikiin biratti naqee shahaadaa qabadha jedhee Mubaarik maal wayya jennaan tole jedhee tan ustaaz khayriin naa dhufe khayriin na barbaadeetti dhufe al tokko tokko khayriin na barbaada balaa qofa miti achumaanan shahaadaa nama 3,000 irratti shahaadaa qabachiise an akkam beekutti bakka nagayetti gargaarsa keessan isinii galee rabbitu riskiinaa fide shahaadaa qabachiifnaan kunoo tokkummaani ati shahaadaa qabattettaa jedhee feesbuuk irratti nama maxxansinaan dhufee asirratti gaafadhe maaliif akkanettee islaamummaa keessattan dhaladhee islaama abbaan koo islaamummaa abbootiin magoraan dhaale alhamdulillah jedheen dubbadhe yoo shahaadaa qabachiisuun hin danda'amne ta'e an shari'aan na dhowwa ta'e nan dhiisa maaliif ibiddarraa wal dhorguudhaaf jira waan ta'eef nu dhorgaa ibiddarraa waan ani ibiddarraa dhorgeen se'e mucaa kana mee isin immoo waan nuun jettan nuun jedha. الشفاء جزاكم الله خيرا إنه كيس أنا قرآن ما تقرأنا أنه جرتو اختلافهم تجدو كيس أنه جرو كلا لا جرتي ولو بتشيفه ببنار وملء تكو كفاري تكو أسلمي متى كان أساجرهم كان تكو ما جلوس كان أمزان جلوسي ولو بتشيسو ما في واني أمزان جاجرو جلس وأنا تكو ما جلس ياو نمني تكو شهادة يو كان ما كبسيسو تاتي نما كبسيسو دافي ulaagaan qabamoo hin qabu ulaagaan isaa beekamaadha. Haqiiqatan sanarratti ammoo ulaagaa inni jiru nam tokko shahaadaa waan jedhu sana yookiin waan jechisiisu sana hiika isaa beekuun dirqama yoo hiika hin beekne immoo inni jechisiisamu tokko hin jiru. Sanaan ati hin beektu dheen amanu maybe yoo hamzaa sigaatee jechuu dhiisuu dandeessaa wallahu alam sana hin beeku. Inni guddaan inni waannaan nam tokko shahaadaa yeroo qabsiisu waan shahaadaa sana waan jedhaan jiru sana hiika isaa beekee jennaan it's okay. شهادة أمكان مسلمي تقول شيء كمسي سوميتي نمنم تسلام ما سين وربالي تقول بيسات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أني أماني ربك أجنان تكتلي الأشهاد أني سأو في سايو جرو واني نمني أكسا كمسي سو بربالي أماني نمني أكسا بيكو أكيرو شهادة جدو سنة أفانسا وانين تاني جد إيه بكتن تاني هي كبراكة تنكني نيف يروجدو شهادة كان أفان سريدان وصو حرفين جيجيرس وما نقولين جيجون بربالي سانا لما فان تراني تين تكما في أستاذ حمزة الشاجراني أفضل ساعة سوجرو أداب ساعة سوجراني فكين يوم نمني تكو شهادة يروق أبسيسو أفضل منه يعني نمني إسرة أخلاق أني استبيكم سان استوجرات يوجي كيسا إرج على وانجلو هذا ساجراني ماله أي شهادة تكابسيس شهادة كسرميت وانجلو ستي مانجراني أكثر أكثر إفما أفاني سيمو بربادو تكماني مجاسنا بربادا فيدا لا من شهادة قبضوا إنتان شهادة نانجر أستاذ بارك الله فيك إنكو سراني بركة إنكو سام نفكاتا إنكو سافي مالي سوني إنتني نفكاتو ميدو بديتو مريمبو جراسوفتو أولي إفما قدا ولي أقادو باتو داف نمي توقف كينيا في أني وصون نمني نروا بيكو توقو جراتي نروا بيكو انجلو
namni na bukkee isaa jiru tokko narra waa beekanaan isattiin shahaadaa kana lakkatti qabsiisi jedhee ofii kiyyaa keessaa ba'a waan kana keessaa illee. Maaliif jennaan anarra isatu caala kana jechuun ankootuun qabsiise sirrii miti jechuudha miti. Garuu bakka olii kennu nama irraa deemuu qaba. Fakkeenyaaf ani mootuu amma laa samahallaa utuu nama dannasu waan garaagaraati ta'e ani qabsiisuu moo nama immoo xiqqoo akhlaaqni isaa immoo islaamummaa jala deemaa oolu qabsiisutu irra caala waan jedhamu laalu yoo ta'e malee shahaadaatti qabsiiste sirrii jette taanaan hiika isaan beekte taanaan shahaadaan kee sirriidha. Wallahu ta'ala alam. Wanni jarri jedhan irra caalaatu akkas ta'e wayyaadha malee shahaadaan kee sirrii miti jechuudha natti hin fakkaatu. Yoo sana jedhan jararraa dhaga'a malee shahaadaatti qabsiiste sirriidha. Hiika isaa beektee jennaan harfinati jette sirriitti harfinsi keessaa bahee jechisiiste taanaan shahaadaatti qabsiiste sirriidha. Min xariiqi afdal irra caalaan akkasisin jechuu barbaadanii ittiin fahama. Hattaa Ustaaz Hamzaas haa ta'u kana wallaalanii miti Ustaaz Hamzaa kan jarri dubbatanii waan jarri jedhan egaa. Anuu jararra beekee miti kan inni dubbachaa jiru jechuu kiyya. Akkasi wallahu a'lam. Abu Maaz deebi'a. Eenyutu namni marii konkolaataa agarsiise jira. Eenyutu marii konkolaataa agarsiise. Ustaazi. Abu Maaz fakkaata. Abu Maaz deebi'a. Warningiin baasee rabbiin fila dheeressu warra gatii guddaa itti qabalee TikTok irratti isin miti ustaaz Abuwaaziin baase. Gatii guddaa itti kafaltanii waadanuu qeeqa guddaa baattanii rabbiif jecha waadanuu hojjettanii an isin dura dhaabadhu an wallaahi na dhawwinaan guyyaa dhaatii kaasee na dhaaba maaliif qoosaadhaan asin geenye diiniin nan beeka dhagahan guddadhe. Wanti isaan jedhan sii galeeraa Mubaarak. Qoyme tokkummaa jaraafan deebii kennaa. Isin dura dina battaniitu warra duriitii miti sahabotaa miti isiniyyuu tiktokee irratti gatii itti kabalaartu xinnaaf guddaan waan barbaade isiniin jedhe yoo nurraa hin malle hin ta'u waan sirreeffannu yoo qabanne nu sirreessaa islaamaa nus qooda barbaanna hajirii barbaanna akkuma keessanii isinitti naafna maal hagam umriidhaan nu caaltu isin umriidhaan hammam nu caaltu wala Abu Muwaaz wala garee shahadaa Ustaaz Farhaan umriidhaan hagam nu caaltu nus ini naafna nus nama nus khayrii barbaanna yoo dogoggorre garuu isinirraa barachuudhaaf immoo qophiidha akhlaaqa irratti waan tokko irratti rabbi nuu fadhiisu tarii waan tokko wanni islaaman fakkaanne yookiin immoo wanni sunna tokko waan tokko daangaa akka darbinu hin beekna rabbi nafsiyyaa keenya nuuf qabu isin du'aa nuu kadhaa dhiibnee yusayu ofirraa gara rabbitti deebinee markaza gallee Faatiyaa irraa eegallee karaa jirra Ustaaz. Faatiyaa irraa eegallee bismillaa jennee huruufa irraa eegallee kun ijoolleen gaafa dhaqee bootimitti immoo waan jettan itti galu. Allahu akbar jedhan ijoolleen. Maali baabaa Sheek Riyaad qeesii wayii dhufee moo ijoolleen maaliif akka irraan jedhan jennaan obsi mubee akkanaa miti hin gammadaniidhaan jennaan tolee bakka adeemuman dhiisee obsee jira Ustaaz. Quraana qaraaraan. Kana gidduutti rabbi khayrii wayii laafide dubbiin rabbi namaan galu tarii duufan ta'a maal beekama. Rabbi waan barbaade godhee nama fudhata karaa isaa irratti nu haa fudhatu yoo dogoggorre keessaan hin gorsa Ustaaz Farhaan itti siqeenyaan na beektu Abu Muwaaz immoo moor caalaatti na beeku yoo balleessite nuun jedha wallaahi isin jala kaleessa deebifnee hin beeknu har'as hin deebifnu maaliif diinal islaam warra durii qofatu hin ta'in Asaakiirratti gaaffii qabna gaggabaabsi. Galatoomaa Waan ati jettirra. Ammas waan ati gaafatte Ustaaza gaafadhaa. Abu Muwaazin deebii tokkummaa akka difama wajjin Abu Muwaaz lammaffaa. Ina dabe miti hima. Ina dabe miti hima. Mubeen bayi waan ati haasofte wayin gaafachuu deema. TikTokii biraatiin dhufanii akka Mooditarri gaanu gargaaraa gaas. Akkaawuntiin isaanii kami? Ina dabe natti fakkaata. Kam akkaawuntiin isaanii Khalid? tokko barreessaa jiru. Okay, Abu Muwaaz lammaffaa. Tiyyaan ijoolleen jala jirtan gaas rabbi irraati galcha. Natti mul'atu Abu Muwaaz lammaffaa. Gaaffiin qabaafanii waan Mubaarak dubbate wayi. Argeera argacheera dhiisi. Argiseera qoyyaa dhiisa. Okay. Tokkoffaa mataa Hafizal Quraan irraa jaan namni qabsiifamu maal jedhan kana quban qabu waan hin beekneef tarii dogoggora koo ta'uu danda'a. Mubaaraktu jedhe. Ani hin beeku kana laa hin beeku waan hin beekneef immoo tarii wallaalummaa koo ta'uu danda'a wallaalummaa dheedeen fudhadhaa. Mataa Hafizal Quraan irraa jaan namni qabsiifamaa. Inni jiru kana tokko. Inni lammaffaa gorsa nama gorsisan keessatti dogoggora isaa tokko argaa hin jiru hin galleef. Tokkoffaa Mubaarak yeroo sana wannan qeeqeef Ustaaz. Waa'iduma islaamummaa keessa hin jiru. Inni sana ni geemii taphachuu jira. Islaamummaa keessa hin jiru jechuun yaadataa hin jiru. Zimmi jedhee fiigaadhuma dhufee akka nama fiigaa dhufee geemii banatee taphatuutti. Shaadaan si qabsiisa, shaadaan qabsiise. Achi jala ustaazota namoonni baratan hedduun jiru. Hin dhabamne ilaalla. Utuu namni dhabame haa ta'u. Inni ulaaguma islaamummaa waan jedhamu sana ni shaadaa sana qalbii keessaa qaba malee yeroo sana waa islaamummaa yaadaan jiru ture.
fiigaadhuma dhufee harka kee ol fuudhii shaadaan si qabsiifadhaa keeriin argadde keerii akkatti fiigaa dhuftee lafumaa kaatee bakka waan sila qalbii kee keessa hin jira hiika isaa beekaaf hin beeku isumaaf hin dhiisa yookaan beekuu danda'a yookaan hin beeku ta'uu danda'a. Arfiin sun sirraayiraa hin sirroomne rabbumatu beeka. Arfiis hin jettan jechuun waa hin jettan. Anis kanan jedhee jechuudha yookaan arfiin sun sirraa miti. Yoo sirraayira jedhee nama hoyinoo biratti qabsiisee nu agarsiisu gara fuula duraatti. Yookaan hiika isaa warni hin kenneera eenyuun adabe. Amma gaa Abu Muaz yookaan Ustaaz Farahaan gara shahaadaa mana nuu banaati dubbii kana goolabatti godha. Angara kootiin ibiddatti deemuun barbaadu. Ibiddatti deemuun barbaadu kudhana. Eme kenna qabi al tokko. Kenna vaayisii godheeraa qabime. Nama galchaa yoo nama galche deebinee dubbannaa yoo nama galchine nuu banaati deekuma shan keessa nuu goolabaa Abu Muaz yookaan Ustaaz Farahaan yookiin yoo manni tokkummaa hin hojjenne jechuudha. Maaliif waa barachuun barbaada. Ijoollee foloo godhan dabaa boodar baay'ee ruwana. Abu Mubarakii eenyuun adabee bar. Gastii si adabee? Gastii guyyaa sadii adabeera wallaahi. Qobaatee siyaasofta. Takkaan namni tuqee milkaa'ee hin beeku. Wallaahi Mubarak mucaan suni bar siin galle malee sitti maniiru lamii shaadaa qabachuu barbaada gurbaan sun bar. Nama arfii beektaa amma arfiin sun sirra. Emi arfii nama jechisiiti. Arfii dogoggorteetti. Lakkii bu'aan hin nageenye hin jenne. Bar warri garee shahaadaa kun leencota keenya kabaja godhate. Leencota keenya anjarri balleessite naan jennaan nama ol kee jaras dhiifama gaafatee rabbiin illee dhiifama gaafatu. Akkan kabaja jaraaf qabu hin beeku. Qoosaa jara irratti hin qoosu. Guys akkaawuntii koo kana fooloo godhaa gastii na adabeera guys. Akkaawuntii Abaaboo Darbaayiru kana fooloo godhaa guys. Gastii na adabe. Adabeera gastii guyyaa sadii. Achitti wal argina xiqqaarraa wal argina amma guyyaa sadiitti guys. Amma maal abbaa keenyaa goonasi. Na adabsiifte Mubarak balaan kee barana sinna sababa keenna dabam wallahi billahi balaa koo barana sababa balaa koo miti balaa koo miti situ Facebook wallahi balaa kee daga abbaa keenyaa yite iyaadatta gaafa sana daawaa goote na salphifte gaafa sana jechuudha la hawla wala quwwata daawaa goote na malala wantu ndi anatti fannifama amma wallahi wabillahi gaafa sana dhufee daawaa godhe achuma na argiti bakka gastii galcheen irraa gaafadha chawa tokko gastiin galchanama. Hayyee kan biraatiin hojjetan. Ila inna Abaaboo Darbaayiru kun. Na jedhee amma Ustaaz Farahaan Abu Muaz warra diiniidhaaf jecha abbaan barbaade xiqqeessaa ture. Dhageessanii abbaan barbaade xiqqeessaa lakkii boo an jala jalan dubbadhu wallaahi rabni koo jedhamu. Jaruma jala waan dubbadhu dogoggortee oolan fudha. Ayyee. Ustaaz nuu xumuraafanii dhiifamaa wajjin. Mana isinitti kenneera. Ani dubbadhu. Ijoolleen achi jettu fachaa dhufte bareeda ture namoonni waan baay'ee dhaga'anii yoo adda faca'an gaarii natti fakkaatu. Otoo sheeritti godhanii achas dhufanii bareeda. Sheer godhaa ijoollee mana tokkummaatti mana mubaarik kottaa ilaati waa baranna. Abu Muaz yoo jiraattan kottaa ol galaas jala na barsiisa obboleessa keessanii yookaan hangafa isinii ta'a beekumsi hangafummaa quxisummaa miti rabbi isin barsiise yoo hundoo goggore isinit dhiifaman gaafadha islaama guutuu dhiifaman gaafadha rabbiin illee dhiifaman gaafadha isuma dhugumaa jechuudha. Wallahi isin warra garee shahaadaa immoo wallahi billahi rabbii koo keessa konnaa argaa takkaa maqaa keessa waamee illee amtu dubbadhee hin beeku dubbachuuf illee hin jiru dubbachuu aamilee illee hin qabu yoon garuu immoo balleesse na qajeelfadha. Ustaazamnaan mee shahaadaadhuma jedhi asumti iyyuu naan jedhanii na aarsanii beektuu Ustaaz. Ustaazaan tunuu galanii natti tolatu bakka ijaabe jiran taasise. Qalbiin na cabe wallahi qalbiin na cabe Ustaaz. Waan qabuun gargaaree mucaa jechuudha. Sinitti Waan qoosaa qabuun gargaaree hin qoosu akka natti beekumsa fakkaata. kootitti. Irra laalina ustaazaan yeroo baay'ee qoosa miti beekaas qoosu jiru ta'uun mala. Ma Ustaaz bakka namni kun hundi jirutti Ustaaz Hamzaa jechuun yoo shugguxiin irra ka'an takkaa kilmaa tokko badduu dubbadhee hin beeku. Yoo qoosaas ta'e bakka namni jirutti miti Ustaaz. Yoo wallaale Ustaaz akka wallaaluma kootitti gorfamee qajeela. Isinii galee waan qaburraa hin qeeqne Ustaaz Hamzaan. Waan qaburraa fakkeenyaaf shamaraa wajjin footoo kaate wanaan jedhan dhugaadha akhlaaqa islaamummaa kan taane anuura gaamba rabbi naa qajeelchu. Anuura gaabeera jalqabuma maaliin jedhe yoo akhlaaqa taate dhugaadha. Rabbi nu haa qajeelchu jedhe Abu Muaz meerre. Abu Muazin na galchaa ammoo dhitarre. Nam tokko hin galchina. Assalamu alaikum. Waalaikum assalaam. Assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaaz Hamzaa guddisiniiti. Abu Muaz amma argee ture fakkaata waasa seenanii. Abu Muaz abaaboo darbadhaa. Abu Muaz.
Abu Mazi ilaalaa galchaa tokko yoo barreessan. Anta? Bella. Assalamu alaikum Ustaz Farhan dhiifama. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh habibi. Jirtu. Jirtu nagaa fayyaadha jabaattu. Abu Maziin galchaa mee? Abu Mazi asiin galchuu danda'a? Koppiliis godha. Namni dhufu namni sigaa. Ayyee tuffaa Ustaz. Carraan kiyya moo kan nama biraati? Keessanuma sinumti dubbadhaan wanna jenne. هاي بريدة والفاتحة قالت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقنا قانجلاتني يروباي أبوليسك يا وكا ريانك يا مباركي أنا ومغرتي علي في يوكال قالت نورانيا مكري تنفكات وما علي في وجهنا وجهنا قوانت في إن شك قرآن كرو كنا رجال بيت تنفكات وانسان بيكوني أنا ولا لوان كنا يروبا يبيتا من دبر دكان كنا أما واي سجنتا شهادات رتي والله أستاذ فرحان باركم الله ما في كرة ليت رجال كبيان جولة والله إن شهادة جال كبسيسو جال كبيان قرو إسا ما كنا جولة يرو شهادة كبتشوكا ده إني توربا دبيتو أستاذ فرحان أبو معاذي في خالق كنا نما برانتي دبرس مالي في نم نكون شيكا وللرجل نما فكين يقول توكب Sinigalami, anak masih nama gerti duketi dah fi mami guru rejira tu biya kana kesati osuman gerti wan toko toko dubbadu warra ammo gerti umri sa guutu hayata sa guutu dini fuf kenne hawasa fakkenya ta'e jiru tu jira osu jarri kun jiran wana sirra gerti duketi dah wanni gurgura yon shada qabsi sanarran tolu mali fa may yu'azzim hurumat allah fa innaha min taqwa alqulub haqati qaba isintu haqati qaba wan kana yero baye yo gartan ta'e yero namni saganta gare shahada yero dufe يا أستاذ طاهر قالت فاوامة اسم فاوامة خليس يرون لالو وبليسك يا مبارك مسمى حاجي عبدو ولي فكاته أشهد أن لا إله إلا الله يشتيزا أنن قمد يجوان ركون كابو والله لازم أنن قمد بقى قمسي شهادة نو قول بسيزي كانوا قول بسيزي على التنميقا برس برباتي والله لازم أنن قمد وين نافاتك أبو سيئة Sinigale, amma Mubarak beitu yero wanto kurubat de sukari bagala wan sambe ku yachi ke saben tau. Mubarak bagalle shara kapsu de me ishi namni garte na ma fakanya ta utoko fakanya ma Mubarak wal beena warras ke saya chud. Enyu kasir bu fe enyu kasir bisi sufi. Enyu wali qaw bana sita zana quran sheki tokitina duwa da biya kana ke nasir rajal kabi Mubarak rajal kabi natti mar sani sirba wallahi azim. Wallahi sukari bana galchu nattina na ani bakana min jirret natti sirban. Mali fi ibba me kana raga hara jechud. Shekin tokitina nas kesa. Kam media gubbatti beekamtu an kanan aarii qaba beektuan isa kana anattillee nimne sinittillee nimne asi shahada quba ol kaasanii shahada qabsiisan baga qabsiisan rakkoon qabu garuu ammoo mee namni mubeen keenya shahada qabsiise bor isa wajjin iskittaadha hamoo bor namni mubeen keenya shahada qabsiise bor isa wajjin yeroo sargi iskittaadha hamoo moo akka keessan gartee bakka hawaasaa kana bu'ee waa baratee ijoollee shahada qabsiisa kanan mee ashhadu jechuun ragaan maalii jennaan أبونا من جل كبا دراغ وياك يا ما ابن الرقب سيف محافظ القرآن جل مبارك إنا لله وإنا إليه راجعون وسو إنس كتار وسو جرو إني سير بيس وسو جرو حافظ القرآن تو كان بداية يا مكنو مي أنزل لما منجرا أكن دبين تو كن دبان نجامسي جمانا نتي إيه بيتا كسجل مبارك سجل نمشي فكاتا أفان كبا ديتين أكا ولا رتاي أجي بتاران بكر أفتنيجو سنيجله واه شهادة كبسي سورة حتى قرتنا من هم أمانة شهادة كبسي سوكبا garuu ammoo namni haqatti qabu osoo jiru hundi keenya utaalee lafaa kaanii ammoo osoo hin jirtan osoo biratti shaadaan qabsiisuun maaliif li'aannuu namarraa toluu qaba wanni kun namarraa bareeduu qaba bakka namni nama tokko gara gartee hidaayaatti waamu nama sana fakkeenya ta'uu qabaadha malee shahaadaa gartee namni amma qabatee ammaayyuu shahaadaa nama qabsiisuu hin danda'a ulfaadhaa galatoomaa kanuma kanneen qabuun. Jazakallahu khair. Bakka dubbiitu murtii araaramsanis no. Wanni sila jennaa Ustaaz Hamzaa waan jedhaniif qabu. Afdaliyyaan isaa kamii kamtu caalaadha waan jedhamuuf jedhani malee wallaalanii miti. Namni muslima ta'e tokko shahaadatee ni beeku tokko namni harfi sirreesse jedhu tokko jechuun hin danda'a yookiin shahaadaa qabsiisuun hin danda'a. Garuu kan jarri jedhaniif afdaliyyaa afta'innaa waan jedhuufi amma sii gala natti fakkaata Mubaarak waan wal nama lolsiisu natti fakkaata. Abu Muaz illee jiru wallahi Abu Muaz waan jette jedhaati sana booddee waan ani itti
mucoo si qabame yookiin nama faccise rabbi nu fadhiisu nan dubbadha ammoo as dubbadhaa kaa. والله يعني ريف مانسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ فرانيس مباركيس خالديس عبدي موسى نرب إنه جرا كانوا ربي مو إنه جرا كان عبدي كينيا جدي عبدul ولدي كيسانو بجرات تاني ربي الإسلام ما نخن الحمد لله اللهم يا ربي لك الحمد لله نعمة الإسلام ولا نعمة القرآن ونحن أقرتك كسمة Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaan godhe galani sabato jarana wanni amanti ajandan tain wan ajandan wan intan ajandan godina bi iznillah alif jannan akum ustad faran jarani namni shahadataini ulagasi amanu beeko kube unda si beeko khayti dalagu watak dubarti tatus ira tatus arte undi situ warrafunyo la ilaha illallah qabu jarana kanan kufrin azala jirti warwan biratit amma warwan birabba كان الرتي يعني سايف فتنة كما فرانجدني نمني لا إله إلا الله بخيرنا نم إسلامة أنا وان كبجة مقاعد تقولوا في نمر راتول تكبدي كجيملو نمر راتول رابر يدو كبجة يبر شيخ فيني برو ولي قال لي كبالة نمر راتول تو وتالو نمر راتول تو وفن نمان وفرلكونو مدورين نمر راتول كبجة كني نمك آمك أبو يرتي وانيون دكاتا كبدي بيكا جنا مباركيس جي ساسين بيتاني سانكيس جرا دفتة كدفتة لا إله إلا الله إسلام أنتاني نمني جاموتي نمني أكما فرانجي نمتي سن ولاغا لا إله إلا الله بيكي جنان قربانة كاليسا قبات أو فيفو شهداء قبات جنان دفع مبارك الله الشهاد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جري يو قباتي واتك قرتي شهادة جتون رغانا مافبو نمنقني غافة دوئي يو رخيسي قلت سلام قباتيس جراتيس ندندا غافة حواسا كيسا بيكامي يو بيكامي إدوني تأوالم إسلام فودا إسلام دالا قبل سيرا غرتي كوميونيتي اسلاما كيسا غلاف جچوب غرتي مالي كان كسي كان قوساف كسي جو قوساف جچو جرانا تنوانا كان جدان غونتا شهادان كبجك ابدي اسلام من كبجك ابدي نما شيكوتي علماء غرغدو اچگيسني مبارك جي ساجن بيتني غويا يو فداجن مسرا بو انت لبرا تكر فتو دفا گيمو لنتبتني سانيسي غرتي gehe qabate gurbaan islaamummaa rabbi haa goosu tana ajandaan godhatina boru deebi'anii atu islaamamatti sin jedhan yoo sin jedhan ammas ajanda godhatta waan ummataa jalan deemina jiran mee haa islaamaa taanu yaa feemasoota mubaarak durirraa na beeyta hunda keessan isin rukuta dhugaan isinitti hima wallahi jarana amata 17 maal kana amata 10 maal wal beeyna akkanuma jiraachuu tana wallahi lazim namni mubaarak si booda dhufee islaamummaa tana baratee sirra beeku hedduu jira wallahi lazim asli namni dhufe islaamummaa tana si booda islaamummaa seen islaamummaa sirra beeku kasi barsiisuu danda'u jira walii galle hunda si haadha faaxees akkasumatti ta'e isii barsiisuu danda'u sirra guutu warra islaamummaa mata sadii afur faraan isin gubbaa taa'u kun ustaad faraan nama islaamummaa irratti gartee dhalatee gartee guddatee islaamummaa irratti ga uumame guyyaa keessa islaamummaa fudhate jirana maatii isaa midhame guddaa isuma guddaa kana islaamummaa fudhate qur'aana naafete hafazuu dadhabne rabbiin isaa laafisee hafazee islaamummaadhaan kumaatamaan gartee ummata islaamummaa tanaaf godhu jira maal godhu jira naafete mubaarak asliin maal godhu jira isin maal godhu jira za'a diddame waan dhugumaan isinitti hima warri ummata kana gartee daangaa raayis gorsaa jiru isin jarana ani dur saayiba walitti turre isiniin dhiisen dhufu mana keessanillee dur ana yaamtan eenyu yaamtan amma nama heddumaati sooshaal miidiyaarra baatiin ramadaanaa dhufte mee sababa tana ta'ati jijjiiramaa jirana aniin kunis bar miira fadhinnaaniin qabaa caffaruu ammoo rabbii kiyyaa gooftaa kiyyaa jecha anaan jaran of kontrool godha walii galle mubaarak obboleessaa ka amantii sana keessaa illee deemee amantii isaatillee inninis achiin oofachuu jira waan sanis gartee rabshaa meeqa oofe waa hundan godhina jarana mee guyyuu numa jirtanii sadaqaas walumaan godhuu turre namni ummata kana sooshaal miidiyaarra na dura hawaasa kanaaf sagalee ta'uu ture takka yeellamin jiru mana hidhaati anaa fiduu ture miidiyaa irra fiduu ture hunda jira kana fiduu ture miidiyaa gurguddaa irratti warra gartee mana hidhaa keessa jiru bilbilaan isinii kanneen warra Saudi Arabiyaa dhimmu ture godhu turtan jarana gaafa qaama saalaatillee gallakkiftan mubaarak warruma feemasoota kana gallakkisu ture jarana qaama saalaa dubartii gallakkisan kan dhiiraa gallakkisan gartee nama boochisan amma deemtee sooshaal miidiyaan tiktookiin dhufte jarana an jarana yeroo gari yaa rabbi maaliif ummata oromoo kanarraa na gootee يعني أمة أفان أرمو دبتو خنا فورماتين فراغورو برباد أستاذ ولكن انتاتو أفان كانان دقيا وان فقطو وان شرموت أمة سققال أمة دوبرتين تينيا ميكاتو منا مباركي في أصليتي دقيا وان ميكا دبتا جرانا مبارك نغا ولتمون أمان إنبال إيشت أمانتيس
islaamaati islaama anis islaama gahee dhiiraa gartee ba'achuun ilmoon tiyya seenaa ilmoo tiyyaaf ammuwaas maaliin dhiisee deema takkaa hojii tiyyan dhiifne takkaa hawaasa kiyya tajaajiluun dhiifne takkaa gargaaruun dhiifne jedhana to be honest dalagadha biyya faranjii taa'ee mate 20 oliin jira takkaa sumulis namarraan barbaadu hooliin dalagadha amantii islaama barsiisuu barachuu shahaadaa qabsiisuu qaraasisuu itti jira joolleen islaamummaa na booda dhuftee qabatte narra waa baratteewu eeka ani gartee barumsa keessatti yoon anis hin baranne isiin baratte walqixa taana namni kaleessa islaamummaa dhufee fi ani deemnee walqixa taana jechuu waliigallee na biraa'u dabarti jechuu jarana yoom jijjiiramne baatiin ramadaana gaafa dhufte obbo Shimmalin mudawwara uffata abiyyi mudawwara uffata jaalmarroo mudawwara uffata asli mudawwara uffata am mudawwaraan uffadha mubaarakis kun mudawwara uffata hundi keenya tasbiih fi quraana qabanne yaa ganaa nyingeeta ba'amam iqra bismi rabbika hundi gana gayyaa jedha joolleen kiristaanaatis gana ustaada arguuf teessanii shaffanattee quraana nashiidaa raayyaa yoo quraana way beekti ta'u nashiidaa walaloo adda addaa irra kaa'uu teessi bultii muraasaatu hafe nama dhaqqabatu rabbii beeka maybe mubaarakii fi ani addunyaa ramadaana kanan dhaqqabannu beeka jaran dhugooliin kun ajandaa wanta hatii miti shahaadaa walqa jarri eenyu mootummaadha mootakkummaanis ajandaa godhuuf deema mubaarakis ajandaa godhuuf gareen shahaadaa ummata kanarraa adda waliigallee osoo gamtaan dhuftanii waliin daleyne wallahi ummanni social media irratti akkanatti hin jiraatu saahibban keessan amantii fudhata guyyaa baruu rabbiin irraa isin gaafachuuf taa jirana dhaggeeffattan jedheetumaan hawwa jirana feemasa ta'uudhaan waa takkan harkadhu jirana ati ka miliyoonni 5 si hordofuu fi ani namni 5 na hordofuu dasseem addunyuma takka irra jirra barumsa naan damalu oromoo miliyoonni 70 yoo gartee na hordofte beekumsa naan dabaltu umrii naan dabaltu bareedummina naan dabaltu narraa isin irreestu jara keenya waliigallee jarana waan khayrii haa dalagannu addunyaa tana wallahi yugartee guyyaa fuula rabbii dhaabbannu yawma yaquumu nnaasu lirabbil aalamiin amma waa isin gaafadha ramadaanaas dhufu jira yoon tokko narra isin gaafadhe shahaadatee inniif dubbattanii misin mubxilaatu siyaam wantoota soomana balleessaa yoon naa himaa je nama rabbi rahmata godhee fi naa hima malee meeqa wanni rahmata meesuma jala naa barreessa wanti soomana balleessaa waa meeqa nikaa namaa waan balleessaa jira islaamummaa keessaa waan nama baasuu jira soomana waan balleessaa hajjii waan balleessaatu jira obbolummaa islaamaa waan balleessaatu jira jara keenya gartee salaata waan balleessaati jira kana hunda eenyutu beeka ramadaani dhufu jira jarana ta'a wallahi hin deemtan guyyaa tokko rest and peace inna lillahi wa inna ilayhi raji'un jedhanii simmattan suuftaan viidiyoon keessan ani waan isin hidhamu viidiyoon profaayila keessan jala jiru yoo ka rahmaanin gartee dallansiisu yoo taate yoo dilliitiin goone rabbiin guyyaa qiyaamaadhaa irraa isin gaafata jarana wallahi rabbiin irraa isin gaafata guyyaa fuula isaa dhuftan hin dhuftanii ni dhaabbattanii guyyaa atwalul ayyaam yawmul qiyaamaa jechuun guyyaa dhaabbatanii guyyaa ta'anii miti guyyaa san gaafatamuuf deeftan arra nama kuma afurii fi maalii wali qabamtan gaafa namni qur'aana hamzaanis qaro gaafa nuti shahaadaa qabsinu gaafa qaraasifnu hin dhuftan gaafa geemaa nama kuma 70 80 60 dhufa ummata du'ee biyya lafaatii kaafamee dhufe moo anna dhiba jara keenya wallahi na dhiba carraa harkadhee janarra isinitti dubbachuu jira malee hin dhufullee hin dubbadhullee isinitti addaa baanee jirra garee shahaadaa jedhamne waan rabbi nurraa barbaadu daleena da'awaa isinii godhuuf isinii dubbachuudhaaf ulamaa inin sodaatti isin dubbachuuf sodan waay waan gootan jechuudhaaf arraba keessan keessan achirraas nu deebistanii nu arrabsitan san sodaanna malee wal bira jiraannee boksiin firraa wal dhorkina jechuu dhiiraa bar nutis jirana nama arrabsuun dadhabne dhukkee namarraa kaasuun dadhabne walakin islaamummaan man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadii jedhan jarana udkhuluu fi silmi kaafa islaaman qabanne islaamummaa jechuun masakamuu ajajamuu rabbiif butamuudha jara keenya islaama jechuun maqaa mitii bar salaataniituma deemuu miti bar waan rabbiin sirbarraa barbaadu waan nabichi dhufeen fudhachuu jara keenya wallahi yaa ayyuhalladhiina yaa rabbi ilmaan namaa rabbii waan jedhu yaa ayyuhalladhiina aamanu ittaqullaha haqqa tuqaati jedha yaa ayyuhannaasu inna wa'adallahi haqqun falaa taghurrannakumul hayaatu dunya walaa yaghurrannakum billahi algharuur yaa ilmaan namaa jiruun addunyaatun isinin gowwoomsin isinin dagin inni gartee waa'ee gartee kan nama dogu shayxaanni isinin dagin jedha tiktookiin isinin dagin
إيمون سنندجين فيمس تورا في سنندجين بكم سبربادا ملي بكم تيم بربادنا بكم سبربادا ملي بكم تيم بربادنا جران ربين قويا قرتي إسنكابي إن بطش ربك لشديد كالين سكابا تيرون سكابا كانسرين سكابا هرمكي قرتي ركوب الداتين سكابا سموكا كيميلا ميكا نما ميكا بريدا ميكا سر راقل ربين سبحانه وتعالى جرنا عمري نما ديريسي ربين سبحانه وتعالى وان فقطو غافا قرتي سدليسي فقطو دا من طال عمره وحسن عمله جرى الرسول نما عمري نساء ديراتي هوجين إسا خير اللين ولين ديرات جرن إرى فقطان نما جرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم نما عمري نس ديرات هوجي فقطو دلغا فقطو كومنتي فقطو فيديو فقطو دلغو جرن يا جرنا بر نما ربي برت قوياك يا مادا بر ولا لوم بيك مجرى ربي برت حسان من ثابت قرتي نما قرآن قرأ أمتي نما قبصو إيبو دربومتي أكما رايا كانت قرتي قبصو إسا دولسا إسلام ما تنتجاجلا نما وقاد إبا في دي دمتوري أما تجاهتم مشركم ما كيس الدبرسي أما تجاهتم إسلام ما كيس فته غافة إني وان سننغرتي ولا لو رسول دورة دابته كسيت أمة الرادفة قولوا والله ما دام جري الرسول أتغرتي إسلام ما تنافتم ستون جبريل عليه السلام سيولين دابته جري الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيت قد اجت يتكان أرجنا جرين رسول تبتني منافق نغرتي وري مدينة كغرتي ولا لو تنان غندون دولي بوسين مواني قولوا تري دلغان إسا ولا لو دام من دا قرچو تري دوري غافة اتدك اگرتي اجساتين اجت يتكان ما اكا خيتين اگره دوبرتين اجمل اگرتي نما اكا خيتي بريدو تكاد التبين بيت يرين ارگن جران نم عربا كيسا نما اكا خيتي بردو اكا ربين گرتي فدساتين اكا اتفيتي تستولچيس اوميت جرين جران مالتاتن حالا في عمل يرو غري جولي كريستانو ما كيسا جرتوتو دوبرتي تينيا في ديرتين رقبا سبحان الله إسلام ما نما كنون أدى حالا في عمل دودا آدا أورمو بريدو سفوك أباتشون أرى نمني سفوك أبجركين والله في مسوطة كيسا ربين قرخي يان إجاتي يان رجيسي نمني لينچنا خنو قام سالاكي يان غرسيسا جري نمتچسان إفي بيكا جران أچگيني دوبرتي اينيو دور كجرة تهود دو غرسيسو جرتو أمتما في مسوا مالي جلخين اينيو خاقوچ بدقي دليسيسو جرو اينيو كان شاورا غلسيسو جرو جرنا أني ربين إرانا قافة جريتين سنين دبدا وان أرجو والسوسبون إيه والجالنا خير دليدني هم تولي دلقو جرتن وياك يا مادا قرتي ميزاني نما كفري فين أبتو نما أمنتي براك أبو فين أبتو إسلام قرتي نما أفين جو نبي محمد إنتي قرتي أمنوف أبتا وياك يا مادا ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ميزاني هرقنين أبتو ميزاني أنا أستاذ فران مبارك وروتن أسر رجلو كان أبت لأنه حرامي فلال دلقا ديمنامي هم ميزانا ما قويا ميزانا وميزاني كيسيف والكاغا موقبوا سرات أساني رني دبرتمون دبرتو وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا والله الرق درك أما أي واجبة يجرى الرق قرتي سرات أساني رنك اتشار دبرون يوم سنقفا رسول بكسا دين نمني نمن يادتو جر إبر جركين نمن يادتو إلا لبو في جرن على البكرت عند الميزان في بك ميزان نماهر رغني في بك كتاب سرتيفيكيت اتناميا كنني في بكرك اتشغرتي در مع شرير غرتي جنة تچس زبرسو جلان جهنمي كان نمني غرتي دابچ غياسن اچت نفسي جرا نمني همبو ماتي اوفيتي وتك نمني كبنقبو رسول صلوات ربي وسلام عليه امچر دابته أمتي يا ربي اللهم سلم جري ترتي بويا غافا الدنيا رجل أمتك جدا ماتي تنجونجرو سرات الرتي أكسي غويا هو دي غرتي علمنا ما دوغو بشان سنة نمني تكدوغي هنديبوتو غويا سنة ملايكانا چتمتي إراريب دي هم بيكو كرسولي وان سنة الدنيا را تيك توك را دلقو تران سوشال ميديا را دلقو تران اتم بيتو أبو معاذ وان دلقو تران جاني يوتو ماني اترانا دي بسان تكينيا وان سيبودا دلقان وان ادو بدع وان فدن وان چفرو تران وان حرام دلقو تران هم بيتاني تيغر غرتي جريني ملايكان راتمتي رسول الله نرى فقيسا جرى نرى فقيسا غرتي اجاكان قدرا جرى كين أمة ريبا ممو اسن أمة ريبا مني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة رغمان هدنون غرتي فكيني رول موديلين سنفتاتي جرتي نمغو يا آخرات التين أمانا جو نبي محمد التين أمانا جروف جركين أمان نجر أمي أمانتاني رسولتي وصو رسولي أرى الدنيا كرر وجين جراتي أبا بكر جراتي عمر فاطمة خديجة حفصان غرتي أمهات المؤمنين مريم بنت عمران جراتني جركين أكما كينيا كانت تيك توك هانا رافي مسا شفراني قام وفي ودو في داريسني برچ وفي حرم وفي تين غرتي انتلتي نبي محمد غرتي هاشا غرتي الف كلا اكنم غوتو جرنا
إسلام وفين جنة خديجة جتي خديجة أنت كناتي سمية وفين جتي سمية أنقرتي هاتي أما ركنا ترتي جركين قبصويتو إيري أكيسي هنجر إيبون ورانني قرتي يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة جرين أرنا ما كومنتين كفروا أقرر وسو إيبون ورانني نمنكن أكمتها جركين نما فيديو كفروا أقرر نما سجلين كفروا أقرر جركين نما ورنين الرقود أنجري أرمون أرب سجى إسلام ما ديسو نما علماء أرب سو أقرر فيديو متنسي شيخ أمير بروفار قرتي إسلاما إكسي ركاه أرب سو أقرر نما قبري جرو قرتي جارب بغدا إلى موجوتو قرتي شيكوتي غرغدو هيو تكا الدنيا رجلو ديسي خان آخرات من ما أرب سو جولو ما إسلاما ملجرا جركين ربين قرتي قوياك إسن قبي والله إن ربك لبالمرصاد ربين كان كيرب إسيتي رابطي سيئغا والله يو سيقابي إجاتيتنا كالي سيقابي تيرو سيقابي نمني قرتي جلا ملك ودن تهنجرو جركين ربي خيساني صداد دا إيه شهدانا مقابسيسا وفي فيز بردا اتنما أفيرا مي أسرتين سنرات أمرا أبا بكر غاف إسلام ما فرته قرآن قرتي سورة دبا في قرآن فري بجوزة صد من بيك أستاذ قرآن نجرا يروسا ننجر قرآن نبو أجرا غاف نبي محمد شهادتين أنا قرتي أني ربي تقو قفتين سنوا مجرين لا إله إلا الله محمد الرسول الله تكتي سنرادقه والله غنم غويا اتيانو غدي به جركينيا دعوى امه اسا سبا اسا امه لفي سنياتو غرتي اجعل الالهه اله واحدا غرتي ورسنياتو ورخنت تغبي غرتي ابا بكر للبي امه جهر كيسر شهاده قبسيسه قرانن بيكو سننن بيكو واتكين بيكو جرن لا اله الا الله قفا اسا غلي وري غرتي كورنن كيسا جها ورجن أسود الدنيا رجراني وري كورن الجنة قلب ميفمن فيزان كان نميف وري جهمو كان أبا بكر هركة إسارة شهاداق أبا تجركين يوم نما شهاداق أبسيفني برسي سورة وفي اتدال قودا لما تقولون ما لا تفعلون وسو أكو مغرتي تبتنيتي تبنينيس جيمنينيس دانغك أبابر غمچون دانغك أبدي أمنتي وفي صفو وفي مجاتك غاف تقنماتو برا شيخ برا شيخ مفتي غافا مفتي كان TikTokii gaafa dura banate mucaan kiristaanaa takka gartee akka tasaa qullaa itti ol seente irraa gadi qabatee itti haasaa si jibbuu fi miti qaama rabbi si barreeche uffata kana naa uffadhu akkana jeeni gorsee yeruma sana muciyyoon gorsee isaarra wallahi wabillahi shahaadaa qabatte yeroo duraatiif jara keenya nama faranjiiti wallahi kanuma bareedda way hudduute way dabbaake akkana jechuu jirtan qaama saalaa ka asirra fiduus dhiira jara keenya wallahi sanuu joollee fokkottuu kutaa afurii tana dadhabne yaa ustaaddan kutaa arsiidha kutaa harargeedha kutaa jimmaatii fi kutaa wallo joolluma kutaa kanaa dadhabne jara keenya maqaa nu balleeysan islaamummaan hin baddu ganda keenya maqaa balleeysaa jiran qaama saalaa dakhalta achumaan seente achumaan baate dubartiin foon san numa qabdi dhiirrinis numa qaba dhiirte akkami jawwaala qaama saalaa haadhoo fi keessaan bee akkami acha keessa kaayyata qaama saalaa na bira jira koottaa jedhee nama kumarratti baasa obboleeytii ta'e akkami akkas goota hin dogoggora ilmi nama gartee qaawoo ofii kanaan balbala manaa hin argine kan nama hanqa lilmoo arga jette oromoon kuni fokkisaadha jarana hin sirroyte jennee abdanna ramadaana kana keessa hin sirraaw namni shayxaanni hin hidhama idaa dakhala ramadaana yoo ramadaanni seena jedha rasuuli sallallahu alaihi wasallam balbalti jannataa 8 hin banamti balbalti jahannam 7 hin cufamti shayxaanilleen keessa hin hidhamti jedha rasuuli sallallahu alaihi wasallam garte halkanuma kana keessa rabbiin guyyaa hunda garte utaqaa minan naar godha jedhani warra utaqaa minan naar tahuati wallahi ramadaana dhaqqabachuuf garte هي ربي الله تبخ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا فاعلين جل ربي سبحانه وتعالى ربي ندبرسه إنه أبو معاذ مبارك رمضان كوت أستاذ فران دبلته ندك أبتني رمضان برا هجرة كغرته تربان كنا سينو كنا ندك أبتمون دك أبتني ربي الله تبخ اللهم بلغنا شهر رمضان بالأمن والإيمان جنة ربي كرتشك أمنا اللهم وفقنا رمضان قرته اجعلنا فيه من الصائمين ومن القائمين ومن القرته مقبولين لا من المغضوب عليهم ولا الضالين جنة الرخدتشك أمنا جرنا وفتا سران برباد رمضاني mana tolchuu qalama sirraan barbaaddu wallahi sirra tiktokii sirraan barbaaddu qalbii tee qulqullu attaa'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la ya ayyuha alladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadi
ربي سبحانه وتعالى إساء توبة نمر رافودا قم ربي توبة ديبيا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ربي سبحانه وتعالى ننجلا يو تيك توك را توبة جتشون فيديو دراني دبرتي وجدان قاتر كان فتح الربسو قندنا ما قل لا حيث توبت يو خام بروفائل كان كي مال جتانين قرتي يعني برايفيت الركيسي يوغوتي كوني توبة ميتي قرتي أدورين جدن أدورين حجي مرة مليون وغوتوس هن أمنم توجد أنتوني أكس إسنسن أمنمتن وان دراني اتما ديبتن ربين هن قبر رمال ربي قبر رمال باتي رمضانا هن قبر رسول صلى الله عليه وسلم جي أيورو أرقبر قرتي ساباسا قمتشيسي يرو اتسمتن ربي وربك الله يا جيا ربين كان كيتيس ربي كان كوتي سن قبرو ربي سفيد كان قبر جران إسر رمضان قبرو ديمتن سامبوسا قبرو ديمتن سوشال ميديا قبرو ديمتن kan gitaara caffaruus hin fannisa ustaada hin fannisa artistiinis sirbasaa hin fannisa kan nama arrabsuus baatii ramadaanaati soom jedha baatii ramadaanaati baatii ramadaanaati baatiin arraate eenyuti tarabbiitiimi baatiin shacbaan tan eenyuti dhulhijjaan dhulqiidaan baatiin hundi ta eenyuti inna ciddata shuhuuri cinda allahi 12 shahran fi kitaabillah يوم خلق السماوات والأرض منها 4 هرم ربي جري سورة التوبة كسدبتو جي اوتن كودا لما ربي برتي كم بكمتو جي ربي تونتي اتيك ربيتي انيس كربيتي مال جران جران اسرتي سن راغباب سوداف غرتي اذا احببت المال فلا تنسى لساب جران يو قبينيو ما في سوشال ميديا مكان جالتك قبينيا جالت هريغا بودان دفا عمري تيتناس غياتو كو راسي غافتا بيكي واذا احببت القصور فلا تنسى القبور يو كان قبري غرتي كان غمو جالتو تاتي فوق جالتو تاتي هندغتين غياتو كو من قبري دا كان جدمو تجرا جرا كينيا واذا احببت الخالق فلا تنسى الخالق جدن ريو غرتي اومما كان سوشال ميديا غرتي زجينا للناس كان وربين غدا كان زينة الحياة الدنيا إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء كانوا هند يخلال تتاتي ربي وانسان في دلالة جرا خين ربي سبحانه وتعالى إسا اي ربي خيسان اندغتنا نسوا الله فنسيهم غاف ربي سوشال ميديا ردغتن اسن دغتا غاف ربي كي بيخ جداني بر رسول ربي كانكي غرتي غمچو خيست لي اسا بيكي غرتي قاناني خيست لي بيكي غاف ركته غاف مسكينو ما سبيكا جنن نوتي غاف ما غرتي لينچ غرتي غاف قوفه جدان غرتي غاف قوفه نمنطقو غاف بيلاوي نمنطقو علمنا ما غاف قوفه غرتي نمنطقو جرا كينيا چرا ربي سيكن نم خمشاني في دبشاني نرجرتن والله اسن كيسا خان غرتي baatii tana keessa deemu addunyaarraa hin dhabamu kan torbaan tokko hafee deemu hin dhabamu kan guyyaa tokko hafee deemu hin dhabamu kan sa'aan takka haftee deemu hin dhabamu ni duutan dhufuufta wallahi nama ramadaanan dhaqabannee jira beekadha hin argita maxxansaa jira maxxansaa turrele ramadaana ijoollee waliin salaan nama waliin salaanne sadi gaggeessine ramadaana waliin salaannee waliin soomannee waliin furree itikaaf waliin teenye wallahi duuda addunyaarra hin jiran jarana warra isinirra waa beeku qabeenya qabu maatii qabu bar jara keenya feemasoota bar akkuma keessaniititti meeqa awwaaltan jara keenya nama meeqa sooshaal miidiyaa irratti du'e jara keenya والله نو ميقا دويب هندك أبتو غرين إسلام ما فراتين رمضان ركبا غرين كفرية الدنيا كان الرادية مجرى كينيا غرتي هم بيتا وان الرتي ديم تنا الدنيا تنا على أمر بلو خاتمي سوشال ميديا كان رواني سندريدن غوياك يا مرا غابي مالي سرتين تاتو صاحبا تاني فلو غوتي نما هنتاني فلو غوتي نما هنتاني هردفتي نما هنتاني غرتي شير غوتي غويا سنا غابي مالي سرتين تاتو غوياك يا مرا غرتي ربي سبحانه وتعالى غوياك غرتي فولا إسادور رفتو مال جتشوف ديمتا رسول صلى الله عليه وسلم سايبا فلو غوتن فلدا هريا فلو غوتن نما جل ديمتن فلدا الرجل على دين خليل فلينظر الى من يخالل جرن نما سايبا غوتن لا لدا غري جل ديمتن لا لدا جرن غيا قيامه القران خيستي ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا وين غرتي اصون ابو معاذ دفو بعد وي فران اردفو بعد وي موبي منسافر اردفو بعد والله غرتي لم اتخذ فلانا مقام غاسي برغ رخين غياسن سر هيمباتو شينان غياسن جركينيا غيا غابي اسر ديمو دي غيا ديمتو شينان سقبت قال رب ارجعون يا ربنا ديبسي يا ملائكان لعلي اعمل صالحا فيما تركت فيديو متنسين كاسا أبلون الربسين جال لا كلا انها كلمه هو قائلها كوني جچما نمني غرتي في الرغافه قبا مجر جركينيا namni gartee lubbu qab shurtaan qabus ni booyaa miti gaafa galaanni fudhee macha qaqqabata guyyaa malaayikaan si qabde gartee hin deebitu gartee guyyaa qiyaama ugurtee san durattu addunyuma tanarrattu waywaachuuf teessa wallahi inda sakaratul mawtitti waywaachuudhaaf teessa gartee na deebisi jettee hatta izaa jaa ahdakumul mawtu qaala rabbirji'uun
guyyaa tokkoon keessan duutitti dhufte na deebisi jechuuf ta'a hin deebitan wa haraamun alaa qaryatin ahlakna annahum laa yarji'uun jedhe eega gartee duutitti dhufte namni asirra addunyaa irratti deebi'e takka hin jiru hin deebu ilaa guyyaa qiyaamaa malee namni deebi'e takka hin jiru namni addunyaa irratti hin deebu jara keenya toobadhaa gartee du'a tanaafis qophaa'a wallahi inni duutan kullu man alayhaa faan كل شيء هالك إلا وجه كل نفس ذائقة الموت إنك ميت وإنهم ميتون نبي جانل هندمتن وسو الدنيا كان كتنترن تاتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء إسانتو الدنيا كان رترا هندو أني سكرات الموت نستو رفته هند إساني قرتي تك الدنيا كان رنجر نبيوتا كيسا قرتي إلا عيسى المرجم كان رفي كان دوئي أولا ملي ندوتني قرتي أكو نمني راندوين هنجر أستاذ أكو الرادوي akaakoo irraa du'e firootanii irraa du'e haadha manaa ilmoo eenyu hiriyoota namnummaan addunyaa kan namni irraa du'e hin jiru jara keenya duutin nama dhufti gartee aynamaa takuunu yudrikumul mawt Suudi Arabiyaa jiraattus si dhufti Ameerikaa jiraattus si dhufti addunyaa tana biyya aduunii fi halkanii guyyaan irra baatutti duuti isin dhufuuf deemti maybe aniin kun ramadaana kana dhaqqabachuu dhabuu mala guyyaa tokko mubaarak takkaa nama maxxansa takkaa mubaarak nama maxxansa takkaa ustaa faraanii nama maxxansa takkaa anaa isa maxxansa jechuu gartee ilmaan namaa gartee وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد الدنيا تنرى بربران أبدا عابدين هنجرة تقرتي مالف جنان نخي يجري نبي محمد والله ما بين 60 و 70 majority average نساني أمتا تربات أمتا جاتمي تربات مجد جران كأتي دبر بختيا نصيب جران سري جرا كينيا أي جرا كينيا قباوا قرآن قرأوف قباوا توبة شوف قباوا أرارم ربي خدت شوف قباوا باتي رمضان قفن توبتنا يسيبو دل غرتي توبدا أرل غلغل خنا توبدا غيان سدي كليس دبر هنديبو إلى غيا قيامارا غرتي غيان خمسة هنديبو أر غيا جمعاتي غيا جمعة خنا چراق أبدا غيان سبتي كان سدور جرو غرتي ربي الله تبيك غرتي رقبچو كيسن maybe hin dhaqabatani meeqa dhukkubsachaa jira jara keenya osoo nuti akkana sirraa jennu garte rabbi isiniif laafisu koottaa gara garee shaadaa hordofa koottaa amantii teessan baradha koottaa daawaa godhadha maaliif jiraanna akkamitti jiraanna garam deemna kaayyoo teessan arra godhadha jara keenya rabbi subhanahu wa ta'ala isiniif laafisu soomanni dhufaa jira soomana kana jabaadha yaa ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun eeyaa warra rabbi tamane soomana dirqama waajiba isin raggoodhe hin jira akkuma warra isin duratti dirqama goonetti maaliif jennaan gartee akka rabbi sodaattaniif nyaataas dhiifte haadha manaallee dhiifte eenyu jechaa dhiifte mootummaa kamtu si dhorke jaalala rabbiitiif sodaa rabbiiti jecha dhiifte haadha manaa teetillee guyyaa waliin rafuu nyaatallee guyyaa nyaachuu fadha rabbiiti jechaadha dhiiftani rabbii keessan sodaadha التائب من الذنب كمن لا ذنب له نمني توبة كان ما تشوفون قبنتي إسرتي رئيس ديفما يرو خيري ترى ربي ولنفيده ديفما ناقودا كان شهادة قبسيف تنقبسيسا بردا اتدلغا اسلام ما تنقبدا قرآن خنا جنبي فدا فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم جرين قرآن غمك واهي غمك هيغنا غونه خنا جنبي فدو جران غرتي ربي سبحانه وتعالى ميوا سينغا فدو نما ميكا بيتن كايجن قمنا قرآن حفظه نما ميكا بيتن خغره هين قمنا قرآن حفظه جرا كينيا انا فيتي اوسو ايجا قمنو اوسو غره قمنو osoo qaamni keenya irruun ta'in quraana hafazuu dadhabne dinqii rabbi subhaanahu wa ta'ala wartee quraanni kun ta'uudha namni ijaan qabne hagurra qabu hafaze anaaf ete hafazuu dadhabne quraana qare yotteen arraba kiyyaan na furda caffar yotteen bullo afaan amaara afaan ingiliffaa hunda caffarti dhiifama naa godha isirratti dheeresse wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walalootan hadisni xumura insha Allah ta'ala rabbiin itti nun haage hujii ramadaana kan bara hijraa bara 1447 hawaasa muslima shahrul mubarak ji'a quraanaa fi araarama baatiin soomanaa baatii kabajaadha baga itti geessan waliin janna insha Allah kan xiqqaa fi guddaadha kan rakkinni jidduu ta'e jirullee araarfadhu baatii soomanaa insha Allah arraba keetillee tiifadhu haasawa keetillee qur'aana rabbii godhadhu rabbiin nurra haa qeebalus kadhadha rabbiin nun hongeessinillee insha Allah kadhadha ji'a gammachuu malee hin qabne wal miidha ji'a gammachuu malee hin qabne wal miidha ji'a gartee maatii fi hawaasa isaa bilbiluudhaan oromiyaa fi addunyaa mara dhiifama isaan gaafatu bara ji'a taqwaa fi rahmanni waliin dhalatu khayri hunda islaamni keessa hojjetu ji'a hulaan jannataa 8 keessa banamtu hulaan azaabaalleen akkasuma keessa cufamtu shayxaanilleen gartee keessa nurraa hidhamtu ji'a qur'aanni rabbii keessa nuuf buufamte sadaqaallee keessa heddummeeffannu ji'a gartee taraawii rabbiin fadhe waliin keessa salaannu ji'a yoo si arrabsanillee jettuun ani soomaan qaba ji'in jedhe rasuuli sallallahu alaihi wasallam yeroo lama ji'a soomaa hin rafin halkanii fi guyyaa
ji'a soomanaa hin taphatin too much gartee tiktok irraa geemuma saahiba keetillee laalladhu kan arra waliin gartee koflitu collee namaa jechuun nama akhiraaf hojjetu collee namaa jechuun nama akhiraaf hojjetu baatii hunda caaltu shahrul mubarak shahrul gartee shahrul barakati was-surur ad-du'a fihi mustajab والتوبة فيه مقبول لمن تاب والتجارة فيه قرتي لن تبور طوبى لمن سامه وقامه حق القيام وسعادة لمن أخلص فيه ملك العلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي فما شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أجا أستاذ كينيا ديبي سلا دبتامي أجندان قولنا جلنيرو أبو مازي إسانو نورات مرانيرو ديبي سوم بربانو إسانو وان دبتان مچانا جرا وان غرستان غرسا كا أستاذ كينيا abdiin jedhu kuni isa kaleessa wallahi isumatu rakkoo qabu mubaarak naa qabsiisu jedhee kacarraagaa xumurameera already akkasin jettanitti kunooti gorsa dhaamtanuuf dhaamaa fi kunoodhaam abdiin jedhu viidiyoos bay obboleessu viidiyoos bay waan qaabatan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi abdiin mucaatii Al tokko Ustaz Mubaarak ifamal tokko to gara saatiin darbin inshallah. Yaadachiisa wayii godhee darba waan Ustaz Abu Mu'aaz dubbata irratti waa xiqqoo deeqaa shan isin irraan turu. Maal jedhama seetanii amma feete jiraadhu ati nuu duuta abbaa barbaadde jaalladhu ati addanii baata nama barbaadde jaalladhu jaalalli kee irraa adda si baasa hamma barbaadde jiraadhu عيش فإنك ميت أتي دعاء نيدوتا كان يادد ربي سبحانه وتعالى قرآن ساكي ستي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى آياتك نسيت إن شاء الله سورة الغابس ربي سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري كان سلا قرآنك يرى إرقاك يرى وان التمرى تكتماك يرى حلالا جئوا في حراما جئوا كان دي فولسا قرق الفتح ربي سبحانه وتعالى فإن له معيشة ضنكا أما برباد قمدا اتفكات أما برباد قمدا هاجرات أما برباد قبينها قباتو إني جرين سا جرين إبن هاجرات ربي سبحانه وتعالى كأسباني قمني أطالي جيرانو جرين اسنت فكاتنا الرجال نسرتي كلف الرجال نسرتي واميكاسو جرين كجبا جراته هندمتو كان أقال عن جراتنا ربي سبحانه وتعالى وجني والكم نمتيك أبو قفل ور ربي سبحانه وتعالى وجني هي أنك أبو قفل نما ربي بجتش سنارك على مسألة قفل نما ربي سبحانه وتعالى جتش صلاة واجبة صلاة قفل نما ربي سبحانه وتعالى جتش حلافة في حرام الرافقات قفل كان أنا جرو هندمتو هين كلفل يملين ناقانتكو كيسي ساهين جوجتشور فإن له معيشة ضنكا قال رب لم حشرتني أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى وراك كسي جرينيا كسي إبنا قفا جراتني إسون تاني دنيا كان رتي قياك عمل جاما قوني إسان كامل ربي سبحانه وتعالى وكيف أكم جاما قولي ربي سكاساتي أرقاو سجرتوتي قياك عما جاما قوني سكاسنا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا جتي قافتان يا ربي كي جمال أن دنيا رت أرقان تري أكس كان الآن تري كان قوتشان تري حرق أكم قوتي جاما قوتي نكافتا يا ربي سبحانه وتعالى تي أسينا تشدو بچو أجل كما قال كذلك أتتك آياتنا سبحان الله دي بيسا سر ترقد قال كذلك أكو مكان أكاتي هرأتو إجا قبدو إجا أبدي كان دنيا رتدو إجا قبدو تي أتس هاتكية أرقودا أبدي آياتو تكية قرآن ستي كرامو أقو أرقودا دي دنيا رتي ستي رفع ستي مدائن توكو الرافع دي قرة أبدي أجيس هنشفتي إجا قبدي أرقا جرتا الرادي بيو دي ishee dagatte ati duniyaa kana malee akhiraa jedhamtuun dagatte rabbii jiru sanayyuu dagattee jirta keeyyatoota kiyya dagatteedhaa jirta wakadhalika alyawma tunsaa khalaas akka gaaf sanatu ija qabdu akka nama hin qabnee taate gurra soo qabdu akka nama hin dhageenye taate har'as ijaatituu qabduuti utuma akka hin qabnee taate akkasuma har'as ati hin dagatamta iji kee jaamaa kan ta'e kanaaf rabbii subhaanahu wa ta'ala kanaaf warri osoo rabbiin beekumsa nuu kenne ija nuu kenne gurra nuu kenne umrii nuu kenne osoo waa dalaguudhaa dandeenyu umrii keenyatti haasa'u jiru haasibu anfusakum qabla an tuhasabu
otoo marmaraan isinitti dhufin hisaaba godhamuun hin dhufin ofii keessanii duniyaa kanarratti of hisaaba. Duniyaan umriin amma nuu kenname bor irraa gaafatamta waan itti hojjetaa jirtu. Qabeenya har'a fidaa jirtu isaa akka fidde irratti gaafatamta. Dubbii har'a dubbataa jirtu isaa dubbattee itti gaafatamta. Aafii har'a sii kenname maal itti hojjetaa jirta? Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hojjettee gajjechaa jirta moo maal gochaadhaa jirta? Guyyaa qiyaamaa munaafiqootaan abboo suyuuda godha rabbiif jedhama. Mu'mintoonni gaafa suyuuda godhan warri munaafiqootaa gochuudhaa dadhabanii dugdi isaanii achumatti gogdi hafti jechuudha. Nuti har'a kamitti jirra? Warra Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa isa uume beekee ni'imaa isaa beekee hojjetootaan warra milkaa'oo taana yoo kana achiyoo wallahi hin jiru jechuudha. Wanni isinitti waan Abu Mu'aaz kaase keessaati wanti qalbina dhukkubse keessaati kan asirratti ijoollee qullaa waliin deemaa jiru eenyu jennaan wallahi billahi akka ustaaz Abu Mu'aaz jedhe har'a fuuldura keessanitti ma abbaan na jibbitan na jibbaa wallahi umrii kiyya keessatti guyyaa lama Oromoo son ta'uu baadhee jedheera. Otoo Rabbiin Oromoo na gochuu didee guyyaa lama dubbadhee jira mataa kiyyaan ofii kiyya baasee namatti hin dubbanne sababiin isaa نمني علمي نما كل بني آدم الخطاؤون خير الخطاؤون التوابون جل الرسول صلوات ربي وسلامه عليه علمي نما هم جد غنغورا ولا فرحة ولا بمواز ولا شيكا ولا إنه دم تني غنغورا جلا لكن أمو غنغورا ساراتي نما براتي ديبي وتاجلا لكن نوتي كان غنغورو كيس دبر ري غنغورا كينيا في النينا متسرتي أدرسيسلو مالكا وتتي ربي برتي ربي سبحانه وتعالى ما الجدا ربي سبحانه وتعالى وانا ما في النيسو إلا المجاهرون warra ifa godhee badii isaanii fidee asirratti agarsiisu malee. Yaa akhi badii dalagde badii kee achumatti rabbuu si dhoske ati oskadhu rabbiin malee siif rabbiin nama sana malee kan si bira hin jirre rabbiin kan si argu halkanis ta'e guyyaas ta'e kan ati babbaaniyaa jala teesse rabbiin si argu sana kan rabbiin si argee si dhoske ati fiddee asirratti badii kee baase warra akkasii rabbiin hin dhiisuufi jedhe. Akkam ilmi namaa badii waliin godhee kee qaama namaa fi qaama isaa fidee asirratti akkamitti agarsiisa. Borrobbiin maal deebista? Warri argan kun arguun isaanii bar badiidhaan hojjechuu qofa miti arguun badiidha qaama namaa. Warra waan kana argaa jiruu fi dhanbii isaaniitiif boricha akka gaafatamtu beektaa miti. Tokko waa'ee kana irratti utuu jirana gochuu baadhee jedhe. Namni dogongoriin jiru mee ijoollee amaaraa keessa nama qaama saalaa asirratti wal baasu ta'ii beektani. Warra kaafirootaa kaleessa dheengadee jammarte jarruu dhiisan. Duudhaa aadaa jedhamutu jira. Kan quraanaa osoo dhiifneerru. Maaloo ijoollee guddisa baddeen taanu. Ijoollee abbaa malee guddate hin taanu. Ijoollee diinii malee guddate hin taanu. Alala qalli namni haadhaaf abbaa malee guddate diinii qaba islaamummaa. Namni islaamummaa hin qabne haadhaaf abbaa jalatti guddate qaba. Duudhaa aadaa oromummaa qaba. Adaba rabbii keessan sodaadha rabbii isin uume. Tokko kana. Lammaffaa kan lammaffaa irratti of jibbe. Gaafa baatee Oromoon caakkaa keessatti bahara wannaa keessatti wal qabdee wal ajjeestu yaa rabbitu Oromoo na gochuu baattee jedhe. Yaa obboleewwan kiyya. Wal qabee wal ajjeesuun dhiirummaadhaa miti. Dhiira jechuun nama akhiraa isaatiif dalagate collee. Dhiira jechuun waan namni badiitti nama geessu irraa dhiisee deebi'ee kheyritti jijjiirudha. Obboleessa akka kee dangaa kana keessa deemee cabsee dhufaadhaa jiru, dadhabee dhufaa jiru, garaatti qabdee maaltu si reebsise, maaltu si ajjeese obboleessa kiyya. Maal ati rabbi bira maal kaawwatteetu? Lubbuu akka kee dadhabdee bishaan dheebottee nyaachuudhaaf karaa deemtu qabdee gaafa ajjeestu maalitti mufati rabbiin boritti? Maal jechaan rabbii keetiin? Ma yaxmilukum alaa haadha? Asi tiiktookii fi feesbuukii fi miidiyaa irra warra iyyuu wallaahi gadi bu'i nam tokko unkaan ajjeesu miti harkaan qabi jette adurree harkaan qabeen ajjeesu. Kan tiiktookii irra taa'e walitti isin naqu. Garuu isin warri achi keessa jirtan dhugaa isiniif fakkaatee walitti cakkantanii, wal ajjeeftanii, wal fixxanii, kan arsii fi kan maalo arsiin obboleessa kee, walloon obboleessa kee, shawaan obboleessa kee, jimmaan obboleessa keeti. Badii nam tokko balleesse badii isaatti nama sana gaafatama balleesse yoo danda'ame jaarsummaan sireeffachuu waan danda'ame wal tolfachuu waan sana alaa umrii walii aga yoomitti wal ajjeesaa ilmaan gumaa wal gochaadhaa teessan rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhe min ajli dhaalika katabna alaa bani israa'el annahu man qatala nafsan faka'annama qatala annaasa jamii'a wa man ahyaaha faka'annama ahya annaasa jamii'a bar rabbiin subhaanahu wa ta'ala namni lubbuu tokko ajjeese akka waan lubbuu addunyaa hunda ajjeesetti sin jedhe bar badiin isaati. Lubbuu tokko qofaan ajjeese hin jedhinaati. Akka waan lubbuu hunda ajjeesetti itti gaafata. Waman ahyaaha namni lubbuu tokko kun arsiidha jedhee gaafa walloon ajjeesu dhufa lakki ani obboleessa isaa Oromoodha. Arsii kana na jalaan ajjeesinaa yookiin walloo kana jalaan ajjeesinaa namni lubbuu mucaa sanaa baasee akka nama lubbuu hundee jiraachiseeti siin jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf obboleewwan kiyya. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan kana hundatti nu gaafachuuf deema. Akka waan hundatti nu gaafatu illee nu miinjessuuf deema.
إسلام ما كيستي والبوسيسو قفزون داني والقمتشيسون اللي هنجر ربي سبحانه وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ربي سبحانه وتعالى والرتر ربي التماني هجي قاري هجة دال ربي التني أمنت مسلمة إيه هجي قاري هجة أمنوا قفصون تان هجي في أمنتي والتجرى إسلام ما كيستي أمنوا قفمتي هجي في مالت والتجرى أمنتي والتجرى جنة كيس ربي سبحانه وتعالى إسان قيشة جنة كيس قالوا لك موجي قاري دالكم برباتي سادا ربي سبحانه وتعالى وجي قاري جالتنا رضي الله عنه ورضوا عنه أبو صحابة الرات ربي هجي ساني رجالة جرس اللي رجالة ورجالة قالن هجي ساني ربي رجالة ربي اللي هجي ساني راتي جالته رب الراس سان جنة ساني كنن جالته وراك سيتو أو بربانو تاتي بدي كين هاديفنو إرها ديبنو هاتوبنو ولا قصنو ولا غرفنو تولي wanni kan hundayyuu mogochaa jiru obboleewwan kenna warree asirratti beekamtan wallahi gama keessanii islaamummaa rukuchiisina gama keessanii islaamummaa hin rukuchiisina islaamummaan gama keessaniin tuqamina ala dhaqqalli yoo ofii kee hojjechuu dadhabde namni karaa keetiin islaamummaa dhufe akka itti seenu hin godhin daangaa islaamummaa hin tarkaanfachiisin kan keetti kan mataa keessi gaafatama waan gootuuf waan dubbatutti situtti gaafatama yoo dandeesse irraa deebi yoo hin dandeenye gama kiyyaan islaamummaatti hin bu'ina dhugaa dubbachuudhaaf yeroo hunda namoota keessaa irra caalaa erga obboleessi keenya mubaarak islaamummaa isaatiin nama hin darre waan kaan illee amma fedhe balleessu malee rabbiin irraallee haa jaallatu hundumaa ammallee adaraa wanni isiniin jechuudha barbaadu adaraa keessan hamma dandeessan namoota gaafa dhuwan daawaa gochisiisaa mana keessatti ajiriitti argattan namoonni bar gaflaadha malee akka badii ta'e wallaalee miti hin gafloome bakka tiiktookii jala deemee geemmii laalee sirba laalee caffaraa laaleeti hin dagate waa'ee jannataaf abiddaa dagate waa'ee haraamaaf halaalaa dagate namni hundumaan irra deemare cal jedhee masa caffa wanta irraa caffartu kun asitti malee mana keetti gaafa deebitu hundumtu dukkana asirratti wal argaa jirra malee namni mana isaatti gaafa deebi'u hunduu mana isaa mee amma deema aniif abu mu'aaztu amma adda galleeti abu mu'aaz mana isaatti gala anis mana kootti gala yoo ijoollee qabaadhe ijoollee koo jirtu yoo jaartiin jiraate jaartii koo jirtu yoo jaartiif ijoollee hin qabaanne mana keetti qophaa kee galta jechuudha qabrii keetti illee akka kana asirra caffaraa wanti qophaa kee galuuf deemaa jirtu obboleessa kiyya caffaraan asirratti wanti caffartu jiru argaata asirratti ibsaan asirratti gowwomsu tokkoon isaa hin jiru otuma akhiraa keetti dalagattu duniyaa keetti dalagadhu osuma duniyaa keetti dalagattu akhiraa keetiif dalagadhu hunduu wal faadha ragbaa fi rahmaa jedhamu islaamummaa keessatti waliinidha sodaan rabbiillee akkasumallee jannata rabbiillee wal qixa akka koochoo lamaa ta'ala sunnaa wal jamaa'an rabbi qofa sodaannes of cinqaan jiraannu lakki immoo jennee rabboo rabbiin jannata nu galcha fedha isaatiin jenneellee hin dhiifnu gidduu kanatti yoon balleesse rabbiin naa daba yoon immoo gaarii hojjedhe rabbiin jannata na galche jechuu miizaana goone yoo kadeemnu taate hin milkoofna jechuudha yoo kan sana hin taatu taate khasaaraa keessa jirra maal jedha wal asri innal insaana lafii khusr illa alladhiina aamanuu wa amilu saalihaati watawaasaw bilhaqqi watawaasaw bissabri kanaan isinirratti goolaba rabbiin subhaanahu wa ta'ala asriidhaan gagatee maal jedhe asriidhaan kakatee wal asri innal insaana lafii khusr ilmi namaa hundumtuu khasaaraa keessa jira eenyu malee warra geemmii taphatumo warra wal arrabsumo warra maal godhumo maal jennaan illa alladhiina aamanuu wa amilu saalihaat amananii warra hojiiwwan gaggaarii dalaganii achiyoo watawaasaw bilhaqqi dhugaa walitti himan otoo argamu hadhooftuullee jazaakallahu khayr ustaaz abu mu'aaz dhugaa jirtu abbaa fedhe itti hadhaa'u dhufee cabsee itti jalqabuusaa karaa duubanuusaayyuu waan tokko hadhaa'ullee watawaasaw bilhaqqi watawaasaw bissabr haqqi jirtu itti hime ammoo gaafa musiibaallee warra sabrii waliif dhaame kan kana achi ilmi namaa khasaaraa keessa jira khasaaraa keessaa Ustaaza wal galchaa barbaada jazaakumullahu khayr ustaaza wal jechuu jiru jalarraati Ustaaza wal dhumarratti dhumarratti obboleessa keenya islaamummaa dhufe kanaan rabbi subhaanahu wa ta'ala islaamummaa kee sirraa haa qeebalu namni islaamummaa fudhate islaamummaan waan dura jirtu hundumtuu irraa haqa badii isaati ammoo wanni ati qudwaa godhattee wanti ati ilaallattee deemtu quraanaaf hadiisa ta'uudhaa qaba ana ilaalin abu mu'aazin ilaalin mubaarakiin ilaalin islaamummaa isa amantee dhufte san ergamaan rabbii islaamummaa keetti maal barsiisan quraanni maal jedha hadiisni maal jedha waan jedhu laalladhu yoo sana hin taane garuu islaamummaa keessa turuun illee inuma xiqqaatti jechu kanaafuu obboleessa koo islaama rabbi sii kenne barumsatti adara si qofa miti ustaaz abu mu'aaz namoota hundumaatti adaraa keessan beekumsa jechaadhaa turan illam
إرجما ربي سبحانه وتعالى ربي القرآن كيس تبر برينا دبل دنيانا دبل أمرنا دبل جنين بر قال ربي زدني علما لان أما أمرين كين يرمون تنتو برم سر جرة والله برم سر جرة أما أمرين كين يرمون تنتو جلا سدبني كان قافتني كان برادة بلا شاي سدبني قافتني كان برادة بلا شاي هن أمو علمي كان أبو وركانو جلا برشا isa gootanis gocha isa maal jettanis jecha barumsa keessa garuu dagatidha yoo barumsa hin qabaanne laal gaaf tokko maaltu jira jedhan beektu seexaana wayitu dhufe ishee kana isinitti meesin irraa gabaabsa dhihoona dheeresse seexaana wayitu otoma deemuuti mana wayitti dhufee jennaan tokko aabideedha tokko immoo kan qare'eedha inni qaree beekumsa qabu sun hirriba qaba inni kurruufa ciisee halkanidha leeli abideen sun malkan kee salaatu leeli salaata jechuun hin qaraane bakka waanuma dhagee sana dhaabbatee ibaadaa gochuudhaa jira. San booddee seexaanni kun maal jedha beektu barri dhaabbate otoo namichi qaree sun inni ciisaa jiru sun hin jiraanne kan keela shuma kana ture ishee kanaanis si banee dheedha. Maaliif jennaan namni kun afwan maaliif jennaan namni kun hin qaree yoo dogongore akkaataa dogongora isaatirraa deebi'u beeka. Ibadaa isaarratti yoo balleesse akkamitti akka irraa deebi'u akkamitti akka sirreeffatu beeka. Inni hin baranne hoo. Meebi ibadaan inni dhaabbatee gochaa jirullee ibadaan isaa sirrii miti ta'uu mala. Salaanni salaatu yoo inni arkaan isaa hin beekne, yoo inni shuruuxa isaa hin beekne, yoo du'aa inni godhu, salaata inni gochaa jiru kun yoo waan sila sharxii kaawwatame hin jirre taate faayidaa tokko hin qabu jechuudha. Kanaaf namni beekumsa qabu gaafa salaate suma inni salaate salatu isaaf gahaadha. Namni hin beekne cal jedhee dhaabbatoo salaanni salaatuu baafula. Barachuudhaaf yeroo qaba sheekni jira wanti hundumti jaara barataa hin jiru. Dhaabbatee garuu uzrii dhalatti waan hin beekneef jedhama. Uzriin akkasiidhaa hin jiru. Uzrii jechuun yoo barsiisaa dhabde yoo yeroo hin qabaanne yoo kaataatti barattu hin qabaanne mana manatti kunoo tiiktookiin sii gale televizyiiniin mana manatti gale yuutuubiin manatti gale baradhuti beekumsa dabaladhu siin jechuudha barbaada. Jazaakumullahu khairan isinitti dheeressu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jazakumullah. Galatoma, Ustaz Awwal is welcome. Hamza. Ustaz Awwal bakka koo kaa'ul guddisaati. Ustaz Hamza ol guddisaa inshallah. Lamaan isaanii bakka koo dabarsa. Rabbitu Dubai se kaya qabaay ati Haruna akhi barbaadu qabda nama daawa si hojii godhu Rabbi rahmata si haa godhu. Ustaz Awwal assalamu alaikum. Obboleessa keenya Abdiis baga garee islaamummaa dhuftee shahaadaa bareedduu qabattee gartee mubaarakatti ilaallattu Nabi Muhammadi Isa yookaan Yesuusi kitaabatti ilaallata malee ijoollee sooshaal miidiyaatti itti ilaallatin walii galee amantii fadhakeetiin qabattee. Ustaaz. Alaikum salaam. Mucaan godinyaa kan kooti Addis Ababaadhaa ka'ee shahaadaan qabadhee halkan sa'aatii tokkotti na bira dhufeennaan isin jala deemee barbaadee dhabee asumaan mubaarakitti nama biraatiin himsiifadheen isa jala galee dhufe malee mucaan godinyaa kooti kan asallame amma Ramadaan goone maqaasa. Masha Allah baati Ramadani. Jabaadhu Ramadan. Assalamu alaikum. Baatiin soomana illee dhufu jirti. Jabaadhu baradhu warroottan irra islaamummaa si qabsiise mubaarak daran barachuu qabda. Ana daran barachuu qabda. Kaayyoo qabaadhu abdii jechuun abdii qabaachuu qabdati. Murannoo qabaachuu qabda inshallah. Bagara islaamummaa dhuftee jabaadhu waa hedduu siin jedhan si arrabsite. Maybe ijoollee islaamata si arrabsitu arguuf ta'es. Maybe kiristaana si arrabsuuf. Ilma namaa dhahi jala jettee argeen ilma namaa. Kan kee qofa murannoo qabaatte riipoortii natti godhame waa tokko rakkoo qabaa cufamu hin barbaadu akaawuntiin riipoortii lama natti gootan karaa ustaaz Qaasimii fi karaa ustaaz Hamzaatiin riipoortii lama natti godhame argatanii jalatti godhaa jiran jala lamaanitti rakkoon qabu kunoo sin agarsiisa ustaaz wallaahi anis reefu akkasuma na godhanii ganda sanii na baasanii bar malachuu yalachuu rakkoon qabu akka barbaadan godhaa akka barbaadan kunoo ustaaz ilaala subhanallah umatuma ajaa'ibaati ijoollee koppiliinkii godhaa koppiliinkii godhaa jiran rukutaa ilaala eenyuun karaa ustaaz awwal qaasim akkana godhu jiran ammas tiktokiin si adaba Mubaarak argatanii kiyyaasa kan lachuu na baasan wallaahi guba dantaa Ustaz Awwal akkana godha yeroo baay'ee Ustaz Awwal keenya kan Ustaz Awwal dhaqaati jirana jira yeroo inni godha follow godha koppiliinkii sarara godha koppiliinkii godhaa fi rakkoon qaba follow godha rabbi alaafisu sanuma isinin jenna Ustaz keenya hundi keessanuu galatooma nu jarri buutanis akkas Ustaz Abu Muazzez hundi keessanuu booddee
sa'aatii isaa booddee isaa sagalee Hin dhufne. Jimmaadha, akka arra Jimmaata. Itoophiyaatti shahaadaatu jira nama lama shahaadaa qabataa dhiiraaf dubara biiznillaa rabbiin jedhee qormaata wayiin qaba qormaata sa'aatii isaa fixee rabbiin kiyya laaffise isa onni sutti na fixa daa'ibirratti hundi keessan akka namni isin jechuu barbaada. Akkasuma mana keessanitti walaloo addaa ta qopheessine namaan ani dalagee waa'ee garee shahaadaa ta wangeelaas dubbattu quraanaas dubbattu warri walaloo godhu guddoo godhanii galgala kana gad dhufna inshallah manuma keetitti waliin dhageenya biiznillah akkasii obboleessa keenya firoomsaan munshideen mubaarak Lakkii nufa ustaazota koo leencota koo isinin jaalladha afwan ijoollee hojiin koo tokko tokko isin gammachiisa wal makaadha dubbiin kuni hojii tokko tokko isin gammachiisa barakallahu fiikum jettu yeroo viidiyoo argitan hojii tokko tokko immoo argitan iskirool gootanii bira darbitu afwan du'aa hinaa kadha amma jabaannee kaanirra wallahi du'aa hinaa kadha du'aa hinaa akka rabbi gadna jabeessu ustaaza wal guddadha Rabbi sinaa milkeessu ayya barakallahu fiikum ustaaza waliin bakka kuu guddisee annan baha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mubarak kon qabwani ba ellen turani tama mubarak jedhe tana dubbachuudhaafi Kopling gola Ustaz awal Bilaniye. Qasim reporti godhame asitti mana kanatti Ustaz Hamza Hashim illee akkasuma kanaaf kopling godha rakkoo qabu asidummaan akkanaa jiraannaan bareedaadha kopling godha keessattuu mana jalaagalaati booddee kopling profaayilii godhaafi wal balleessuun hin taatu hadha yoo gubate hadha yoo dhufan hadha miilee dagalani inshaallah Bismillah. Taab godha. waan dhaamtan dhaamaa fi ustaas kunoo kaleessa maashaallah uffanni sitti bitamee xaharratee sagada jammaree dhufe Famous haa ta'u waan akkanaatiin rabbi biratti ta'an mubaarak famous tanaan ta'an na qaqqabaa na Jangan rabbi barbaanne wallahi ustaas amuwaas isin yaadadhee wallahi dhaazii isin viidiyoo wayiirratti dhufee gada fasakir jennaa mucaa tokko ta'uu gadi geessa viidiyoo durii fide isa gaafa isin kairootti isin barbaadanaa jettan edayyuu dubbadheera ifa manaa godhaa maqaa keessa kaase kairootti mubaarak isin barbaada hadha mana gottettan asli isin barbaada abalu isin barbaada hundi keenya dhumnee jennaan quraanaan eegalleettanii suutumaan quraanaan nu eegachiiftan baay'ee saalfanne haga ta'e ko in tasgabboofne ustaas haga ta'e tasgabboofnerra akka yeroo duraa sanaa miti nu haga ta'e erga ofitti nu qabdanii wallahi waadanuu irraa saalfanne waadanuu irraa dhiibne ammas eenyutti nu gattanne meesni Abumas. Garta ka Islam ijoollee Islaamaa dhiisii jechuun hundan gannu war hojii fokkottuu yoo argamte jibbina malee namaa miti bar. Kiristaan amma gartee obbolummaa sabaa walii qabna biyya afaan kaayyoo walii qabna amantii isaatis hin jibbu hin kabajnaa malee yoo inni nu waan fokkottuu dalagee hin feenu. Islaamnis gaafa ijoolleen waan fokkottuu dalaydee hin barbaannu. Ali jedhamu galchaa Ali ardu galchaa. Yaa akkasi Ali naa galu wayya. Ustaz awwal mas riippoortii ta'e jechuudha. Ramadaaniin gorsa kennaafi. Ramadaano. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Anaa dhufu jirtu? Jirra. Masha Allah baga jiraatte. Islaamummaan akkam islaamummaan eega fudhatte? Araba si godha moo Oromoo si dhiisan? Araba ta'ee jedhama bar biyyatti. Hin taane Oromooti. Akkasiimi? Salaataa oole baay'ee bareedudha. Akkasi. Baga gartee yaani gartee waaqa tokkichan duune jiraata hin nyaanne kan mubaarak hin fakkaanne kan si hin fakkaanne nan fakkaanne kan shamaran taane kan dhiiran taane baga qabatte Yesuusis keenya ergamaa rabbiiti Muhammadis keenya Abrahaamis Salomoonis Isahaaq Yaaqub hunda isaanii ergamoota waaqayyoo rabbi tokkichaa barsiisanii alhamdulillah baga rabbi islaamummaa sii kanne gartee yaani waa sii dhaamu arruma islaamummaa seentee islaamummaa hunda barachuun hin danda'amu suuta gaafa gadaameessaa keessaa gad dhuftu wayaa amma ofirraa qabtan hin qabdu bar qulla dhufee namni hundi guyyaa keessaa sitti uffisan Oromoon waan jettu yeroo makmaaktu waa sadii waaqni rabbiin guyyaa keessaa namaa kana jedhan waa sadii guyyaa keessaa humna tan hin beeytanii mubaarak humna beeytanii humna jedhanii humnuma jedhanii miti humna guyyaa keessaa namni horata malee walumaan hin dhalatu humna olii galle lammaffaa ilkaan tana ilkee tanas guyyuma keessaa biqilchitaa bar akkasiimi
akkasuma bishaan dhangala'aa jiran isparmii jedhaman tokkos guyyaa keessaa rabbiin sii kanna bar eega ballaqxee kana rabbi si kanna hin beekame waan sadeen kana duuba rabbiin naa kannee ittiin fayyadamatee daanga qabdi humni tee waa hunda waan konkolaataan fuutu fuudhuu hin dandeessu humnaan qabattee digalle ilkaanis akka leenci ilkeedha jettee akka waraabessaa fi bineensi waa ittiin caccabsutti hin dandeessu ilkaan daanga qabdi bishaan qunnamtii saalaa kunis daanga qaba saa 24 godhettee hin duutatu hin dandeessu ka waligalle kanaaf islaamummaa tanas yeroo namni itti dhufu guyyaa keessaa suuta baratta barreessuu fi dubbisuu suuta baratta akkasuma gartee maal jettaniin gartee yaani quraana dubbisuudhaas akkasuma baratta arruma namni mana barumsaa seenee abdii koo barumsa gartee waggaa 12 high school baratan guyyaa eebba kiyyaati jedhee namni naman afeeru amata 12 barachuu qaba akkasuma gartee yaani gartee gara islaamummaa yeroo dhuftus arrumaan gartee quraana xumuraa hin dandeessu arruma haadha manaa fuutee qunnamtii saalaa gootee daa'imaatu gartee boruna argama jettee mana yaalaatti hin deemtuun ji'a 9 fudhatti maybe ji'a 7 daa'im arruma waliin raftee haati manaa boru gadi buuftii daa'ima jirana yoo ta duraan gartee waliin taap wal godhan yoo taate malee hin jirtu waliigallee guyyuma halkanuma san fuutee halkanuma san haadhaltuun hin dhageenye takka hin dhageenye taachi dura biyya biraatiin rukutan yoo taate malee ta ulfa qabdu yoo fuute malee dubartii guyyaa keessaa dingilii qabdu fuutee arruma waliin raftee ilmoo hin dhaltu ganama gartee adeemsa keessa inshaallah akkana jechuudha kanaaf rabbi siif haa laaffisu yeroo garii amma ijoollee ati amma gaafa barattee waa xiqqoo barattee islaamummaa kana ji'a 2-3 teessee dhuftee waa lallabdu gartee gara islaamummaa waa'ee Allah waa'ee islaamummaa lallabdu ussiin jedhan abdi si beeyna mubaarakii shaadaa si qabse maqaa kana sin dhiisanii bar ati nama mubaarak shaadaa qabsee sin jedhan akkasii bar mubaarakiitu shaadaa si qabsiise ati ussiin jedhan nuti islaamummaa irra dhalannee sin jetti hamilee si cabsiti akkasuma ijoolleen kiristaanaatis ussiin jedhan nama yesuusiin gooftaa ganeeti ati ganaadha birri jecha deemtee deemsin jedhan leenca sikkannaanfa sin jedhan dubartiif deemtee deemsin jedhan waa hedduu sin jedhan yoo kana murannootiin qabaanne hin maraatta maraataan hin dhalatu guyyaa keessaa tiktook irra baay'een maraate mana mubaarakii baay'een maraate najalatti baay'een maraate himoo keessa baay'een maraate bar kiniin ni fayyadu kiniin mana yaalaa geessanii namuu wallaalan sooshaal miidiyaan hedduu maraachite haati jaalalleen hedduu maraachite lubbuyyeen jalaa deemtee mana mubaarak dhufee quraana qabatee hedduu booyaa bar oya kana na dhiiftee deemtin seene sumayyaan teenya jedha hedduun maraate waliigallee hedduudha namni bara kanaatis maqas irra kaaya waan ati hin qabne waan takka qabda takkitti sanirti mee 99 itti dabalee sirra kaaya waliigallee kanaaf dubbiin jajjabdu qabsoodha amantii tanaaf qabsoo bultii teetiifis qabsoo gaafa birri barbaada deemtee sun jedhan eeyyee birriin barbaadaa jariin naa kennaa jedhiin bakka birrii namni barbaadne hin jiru dubartii barbaada deemtee sin jedha eeyyee fadha foonii naan qaba naan barbaada jedhin maali dubartiin kiristaanummaa keessa hin jirtu islaama keessa qofa jirti ndee bakka hunda jirti bar akkasi ka bara kan ammaas namni jaartii nama jalaa hata mubaarak birrii hatuu dhiise dhiira hatamtullee hedduu argine bar jabeeffadha warri haadha manaa qabdanis rabbi isiniif haa laaffisu maal jette oromoon dhuufuu fi hamileen nama keessaan dhumtu jedhan fiqiriinis ammas namni osuma jaartii qabu jaartii namaa ifirraa hiiki jedhan kanaaf jabaadhu sargii keetis rabbi nu argisiisu islaamummaa rabbi sii kenne kan irra siyaasa bachiisu jabaattee barachuu qabda bareedaa keenya inshaallahu ta'ala ati nama qeyroo nama jaba nama sammuu qabu sammuu fayyadame kootu maatii teetitti haadhaaf abbaa keetitti tola ooli harmee teetitti tola ooli harmeen tee kiristaana taatus amantiin islaamaa haadhaaf abbatti toloo haa oolanii jettee gartee kana dhaamte jechuudha harmeen tiyya harmee siif hin taatu harmeen mubaarak siif hin taatu ani obboleessa baatiin siitaa malee obboleessa kee kan kee waliin dhalannee miti siin gargaara malee obboleessa kan kee kan foonii ka waliin dhalattee jira abbaa kan kee harmee tan ta'e amantii fadhanaa qabaatanii yesuus gatteettee hasireebdu harmee ta'uu hin ganne jedhiin yesuus ittiin amane ergamaa waaqayyooti garbicha rabbiitiin aan fudhadhe hin ganne jedhiin hin dinne ilma maariyamaati akkumaan alalma sii ta'utti innilleen maariyam mataa jedhiin naan jaaladha jedhiin kana bar yesuus itti amanna nuti kanaaf rabbi si haa laaffisu jabaadhu sagadi baradhu madarasa mana barumsaa seenuu qabda inshaallahu ta'ala nu daran barattee teessee islaamummaa barsiisuu qabda nama meeqatu mustaafaraan kaasirraa gabbuu kana waggaa 10 maal dura islaamummaa fudhate arra tokkoffaa garee shaadaa keessaa tokkoffaa islaamummatti nama kumaatama islaamummaa kitaaba adda addaa barreessuudhaan kun olaas kitaaba isaatu meeqaantan barreessee maxxanse gartee anqid nafsaka lubbuu kee baraari kitaaba jedhu kootu lubbuu kee baraari lubbuu kan keetilleen kan baraaru rabbi si haa taasisu yoo hin baranne islaamummaa yoo hin baranne quraana
yoo wangeelaas dubbisteen baranne tokkumaa dhufe Iyesuus yaadna laal jedheetuma si rukutaa dubartii takka aameen jetteetuma deemta jechuudha. Yoo baratte gad dhaabbatte jechuudha. Manni gartee bu'urri isaa gad jabaatee jabaadha yoo qilleensi mana fuudheen deemu hin roraasu. Kanaaf kan jabaatee baratu rabbi isaa godhu kan biraatillee mubaarak shahaadaa qabsiisi. Gartee garee shahaadaati nuti hundi keenya nu qofaan bar garee shahaadaa jechuun nama laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah jo hundi garee shahaadaati jedhana. Isinii galti gareen shahaadaa anaa fi ustaada waliif mubaarakii fi abdii fi eenyu fi alii fi eenyu kanneen miti. Nuti waan kanaaf hojjannaaf gad dhaabbanne malee hundi keessan miseensa garee shahaadaati. Hundi keessan islaamummatti afeeruuf dirqama rabbi isin irra kaa'e. Nu qofaa miti gartee hundi keenya Oromoodha. Oromoodhaaf qabsaa'uun dirqama ta'a. Hundi keenya namaaf illee gartee jiraachuun dirqama ta'a. Waliigallee hundi keenya sooshaal miidiyaa irra jira miti. Sooshaal miidiyaa tanatti bifa bareedaadhaan bifa gartee seera qabeessaadhaan fayyadamuu qabna jedhan. Rabbi isiniif haa laaffisu. Koottaa warri gara islaamummaa gaafii qabdan gaafadha. Koottaa baradha. Hedduudha. Namni maatii takka keessa amantii adda addaa qaba. Numa jiraata. Kaan kiristaana, kaan pheenxee, kaan ortodoksii, kaan waaqeffata, kaan muslima, kaan amantiin qabu maatii Oromoo tana keessa gariin. Maatii ofii walumaan jiraatanii amantii ofii jabaatee wal barsiisuudha inshaallahu ta'ala. Rabbi siif haa laaffisu. Jabaattee yoo baratte atillee nama biraallee fiduu dandeesse jechuudha. Yoo takka namatti teesse immoo maal gootaree bu'aan qabdu jechuudha. Namni yeroo barumsaa seenee qara'uu qabaa miti. Islaamummaa tana gaafa dhufanis taa'uun keessa taa'uun hin jirtu. Islaamummaa waan takka namaaf hin kennitu beekumsa gartee jannata Rabbi subhaanahu wa ta'ala callaa qofa dalagachuu isaaniif gartee Rabbi si haa laaffisu. Inni obboleessa keenya kan si bira jirus kasi barsiisu Rabbi haa godhu inninis kan baratu Rabbi haa taasisu. Hunda keessanuu sooshaal miidiyaa irra walii jirtan Rabbi subhaanahu wa ta'ala fayyaa isiniif haa kennu jiruu bareedduu isin haa jiraachisu. Khayri irratti warra waliin jiraatu Rabbi subhaanahu wa ta'ala nu haa godhu. Halkan kan halkan khayriidha halkan gammachuudha Rabbi isiniif haa godhu kan gaddaa isiniif hin godhin. Rabbi keessanitti warra boo'i Rabbi isin haa taasisu. Ilma namaa warra boo'i Rabbi isin hin taasisen. Warra gartee jaalalti maraachite kanaas Rabbi isin haa fuusisu. Lubbuu jechaa bulan mubaarak miti. Lubbuu jechaa bultun lubbuu walitti dhaabdee jirti wallahi. Lubbuu walitti dhaabdee jirti. Fuudha abbo jaalalti maal jedhan duutii gartee dawaan qabdu isiin numa duu jedhan jaalaltinis dawaan isiin numa fuudhu takkaa heerumu. Akkanumatti ta'anii guyyuu telefoonaan aabeet jechuun ishi naam yes jechuun waa takka beela sin baaftu buddeena eeleerra ta'u faarsaa oduun sin qubsitu yoo fincaan si qabe hammaama geessita gaafa fiqiriin akkana si goote dijaajaa fi asiira nyaatte ka'iitii sumeeyyaa barbaaddadhu fuudhi haraam hin dalagin ijaazaa haraam hin buusin ta halaal malee fuudhi ta qabdu keessa barakaa rabbi si haa ka'u bismillah jedhi nyaadhu rabbi siniif haa laaffisu imaan qalalau jedhe gartee imaan qalalau. Asitti kan jabeessaa ustaaza kiyya asitti kan jabeessaa. Nikaa hidhachuu wan jala ta'e uummata sooshaal miidiyaa kana biratti mubaarakii warra kan biraa fuudhee waa isinima chaarjira tokko tokko waan isinima waan isin kofalchiisu akkasumas chaarjira hiika tokko. Warri mubaarak warra fuudhee nikaa hidhatee tanii iyyaa turtan eessa jiru? Ni fuuna bomma nu eeyyaman.